keessaa filannoo bara kanarratti hirmaatanis waamicha keenya simatanii hawaasa keenyaaf ibsa bal'aa kennuudhaaf asitti argamuu keessaniif galatoomaa kabajamaa milkaa'aa jenna. Injifannoon kan uummata Oromoo haa ta'u. Asiin kaasnee sagantaa keenyatti fufnaa. Sagantaa keenya maaliif asitti argamne dubbii qulqulleeffachuuf, dhugaa barachuuf, dhugaa afaan warra kaadhimamtoota keenyarraa daayireektilii dhaga'uudhaaf, turjumaanaan utuu hin taane akkas jechuudha kana ta'uudhaaf utuu hin taane maanni wanti jiru, wanti deemaa jiru, maalitti deemaa jirra isa jedhu qulqulleeffachuuf, dhaga'uuf, barachuuf, Clarity argachuuf asitti wal argamneerraa baga dhuftan jenna. Baay'ee gammanneerraa. Eenyutu qopheessee dubartoota dammee dubartootaaf daa'imaniiti. Kanaan kaasnee kaadhimamtoonni kun ofii isaanii of barsiisuu saba isaaniitti eenyu akka ta'anii nutti himu, eessatti akka dorgoman, maaliif akka dorgoman nutti himu. Isaan kaasnee nuyi gaaffii sabarraa funaanne kana orgaanaayizii goonee sa'aatiin keenya akka sirriitti deemuuf gaaffii kanan gaafannaanii gaaffii kanarratti diiteeliidhaan isaan deebii nuu kennu. Achinaanee ijjennoo isaanii, eenyummaa isaanii, hojii isaanii ibsachuuf faayinaal riimaarkii tokko tokkoon isaanii nuu kennu daqiiqaa muraasa fudhatanii. Maaliif uummanni Oromoo vootii isaaniif kennuu barbaachisaa yaadni isaanii as individual, as a party member, what makes them the best candidate. They will take a few minutes to explain themselves, state their status. Isarraan kaasee yeroo muraasaaf gaaffiif deebii fudhannaa mana keessaa. Kanaan piroograamii keenya itti fufna. Asiin kaasee madirakiisaa addee Nairobi kaattiin dabarsa. Kabajamaa ulfaadhaa baga nagaan dhuftan jennaa isin simannaa. Hundi keessaniyyuu baga nagaadhaan dhuftan isiniin jedha. Warri hirmaattonnis warri gaaffiif deebii nu wajjiniin gochuudhaaf asitti nu hirmaattanii Jaallammii Beenyaa, Daawit Abdataa fi Aanaan Ahimad baay'ee isin galateeffannaa ulfaadhaan isiniin jedha. Filannoo biyya keessaa bara kanaa gaggeeffamu irratti yaadaan nuti immoo uummatarraa walitti funaannee gaaffii kana isaan gaafachaatii jira. Maaliif akka gaggeeffamaatii jiru. Isaanis immoo yaada isaanii jalqabaa hanga dhumaatti maaltu isaanirra eeggataa uummata suudhaaf jedhu fuulduraafoo maalidhaa kan isaan godhanii kan jedhu hunduma irratti gaaffii fi deebii isaaniif dhiyeessuudha kan nuti barbaannu. Jalqaba gubbaa irratti Jaallammii Beenyaatiifan gaaffii dhiyeessaa. Jaallammii Beenyaa bakka irratti hirmaattu bakka filannoon kun itti gaggeeffamuu fi eessarratti akka dorgomtu wajjiniin keessummoota keenyaaf of nu ibsaatiirra sagantaa kee achumarraan nu jalqabda. Gaaffii kanan sii qaba. Filannoo marsaa torbaffaa kanarratti hirmaachuudhaaf haalli isin dirqisiise maali? Filannoo kanarraa hafuu hin dandeessu turee kan jedhu irrattidha gaaffiin kooyi. Daanuu galatooma Lammii Beenyaan jedhama. Hundumti keessan na beektu jedhee yaada. Haala filannoo Adda Bilisummaa Oromoo 2026 Juun 1 yookiin immoo torban dhufu itti hirmaatu kana keessatti akka qindeessaa waliigalaatti hojjechaa jira. Akka carraa ta'ee ani akka kaandideetii tokkotti hin dhiyaanne isa kana xiqqoo ishee akkasiin hubattan hin barbaada. Sababni isaa bakka itti dorgomu irratti rakkoo hin furamne tokkotu jira. Sababa sanaaf ananii dhimmuma akka dhuunfaatti wal qabatu wajjin waan rakkoon tokko waan jiruuf rakkoon sun waan hin furamin hafeef utuun hin dhiyaatiin hafee bakka kiyya nama Fiqaaduu Nagarii jedhamutu dhiyaatee dorgoma bara kana keessatti jechuudha. Inni kun akka kanatti naaf hubatamu garuu sochii Adda Bilisummaa Oromoo godhu kana keessatti humnaa fi yeroo fi waan qabu hundumaatiin immoo bira dhaabbaddeetan
kaampeenin kun yookiin immoo duulli na filadhaa kunii fi dorgommii adda bilisummaa Oromoo akka jaarmiyaatti godhu kunii fiixaan akka ba'uuf sochii waliigalaa godhaan jira jechuudha. Isa kana kan manni kun akka kanatti akka naa gootu barbaada. Itti aansuudhaan adda bilisummaa Oromoo maaliifiti filannoo kanatti dhiyaate? Filannoo kanarraa hafuun hin danda'ama turee hin danda'amu turee isa jedhu akkuma waliigalaatti deebisuun baay'ee barbaachisaadha. Addi bilisummaa Oromoo qabxii duraa irratti filannoo bara 2026 hirmaachuun baay'ee barbaachisaadha isaa fi hirmaachuu dhiisuu hin danda'u. Sababni isaa jaarmiyaan tokko akka heera boordii filannoo biyyaalessa Itoophiyaatti yeroo lama walitti aanee filannoo irraa hafuu hin danda'u. ABO'n filannoo marsaa jahaffaa kan waggaa 5 dura gaggeeffamu irraa qooda hin fudhanne. Sababni itti yeroo sana qooda hin fudhanneefis hooggantoonni isaa waan jalaa hidhamaniif, waajjirri isaa guutumaa guutuutti waan cufameef, dhiibbaan garaagaraa waan irra gahee fi haalli yeroo sana filannoo isa hirmaachisu waan hin dandeessifneef yeroo sanatti filannoo sanarraa hafuu dirqamee ture jechuudha. Boykoot godhee ture hundumti keessan akka beektan jechuudha. Bara kana walitti aansee bara filannoo marsaa jahaffaa waan hin hirmaatin hafeef bara kana boykoot gochuu hin danda'u akka seeraatti. Kanaaf iyyuu kaadhimamaa tokkos haa ta'u, kaadhimamaa 100 haa ta'u, kaadhimamaa 547 kan paarlaamaan Itoophiyaa barbaadus haa ta'u dhiyeeffatee irratti argamuun dirqama isaati jechuudha. Kanaaf haalli jiru hin dirqisiisa jechuudha. Heera kana guutuudhaaf heera boordii filannoo guutee argamuudhaaf ama seerummaa isaatti fufsiisuudhaaf hirmaachuun isaaf barbaachisaadha jechuudha. Qabxiin dura isa kana. Qabxiin lammaffaan immoo addi bilisummaa Oromoo kan inni gaggeessu qabsoo karaa nagaati. Qabsoo karaa nagaa kana keessaa immoo akeeka uummata keenyaa, gaaffii uummata keenyaa yoo danda'ame karaa nagaa, karaa dimokiraasii deebisuudhaaf sochii keessa jira jechuudha. Kanaaf hiree argame hundumatti fayyadamee gaaffii uummataa dhiyeessuudhaan, fuulduratti baasuudhaan mirgi uummata keenyaa akka kabajamu sochii waliigalaa gochuudhaa fi kan inni akka jaarmiyaatti ijaaramee jiruuf. Kan inni ijaaramee jaarmiyaan poolitikaa tokko immoo kan ijaaramee fi gaaffii kaasuu qofa otoo hin taane gaaffiin ka'u kun deebii akka argatuuf immoo hiree fi humna qabaachuun barbaachisaa waan ta'eef hiree fi humni immoo kan inni argamu aangoo uummanni kennu keessaa waan madduuf dirqama adeemsa dimokiraasii gabbisuu keessattis ta'e gaaffii uummata keenyaa waliigalaa deebisuudhaa fi filannootti hirmaatanii aangoo qabachuun murteessaa waan ta'eef adeemsa kana immoo shaakaluudhaaf itti deemaa jira jechuudha adda bilisummaa Oromoo. Hireen karaa nagaa hanga hin cufamnetti hireen sun hanga argamee jirutti hiree kanatti fayyadamuudhaan gaaffii waliigalaa uummanni Oromoo qabu sadarkaadhaan kaasuun barbaachisaa waan ta'eef isa kana adda bilisummaa Oromoo dhimma itti bahuudhaaf murteeffatee jira jechuudha. Dhimma itti bahuudhaaf yeroo murteeffatu kana keessatti immoo filannoo kana akkuma dhaabaatti qoodarraa fudhachuutu hin taane dhiibbaa guddaa geessisuudhaan kaayyoo uummataa ifatti baasuudhaan dubbachuudhaan falmuudhaan namoota dhaaba kana gara fuulduraatti deemsisuu danda'u jedhan kaadhimee fuulduratti baasuudhaan itti deemuu danda'eera jechuudha. Walumaa galatti haala kana keessatti filannoo kana keessaa qooda fudhachuudhaaf itti seenne hagammaatti hojii baay'ee boonsaa ta'e hojii baay'ee quubsaa ta'e hojjennee jirra. Gara fuulduraatti immoo jabaannee humna guddaa taanee jaarmiyaa guddaa taanee itti deemuudhaaf sochii waliigalaa gochaa jirra jechuudha. Baay'ee galatooma. Baay'ee galatoomii ulfaadhoo ibsanuu kennitee fi baay'ee si galateeffanna. Hayyee kanatti aansuudhaan immoo jaalla Daawit Abdataas akkasuma keessummoota keenya wajjiniin eessatti akka dorgomuuf yoo barsiiseetiin sanaan booda gaaffii fi deebii dhiyeessuuf itti fufaa. Hirmaannaan keessan hanga ammaa keessatti danqaa yookiis chaalenjiin isin mudatee jiraayi. Danqaan isin mudate akkamiin irra aantanii kan jedhu gubbaa irratti jaalla Daawit yoo nu deebistanitti tola. Ulfaadhu waltajjiin kan keetti fudhadhu jaalla Daawit. Carraa kana haala kana hangisitanii nu mijeessuu keessaniif duraan dursa galata guddaa qabdu galatoomaa jechuun barbaada. Egaa filannoo marsaa 7ffaa biyya kanaa keessatti qooda fudhachaa jirra.
akka kaadhimamaa tokkootti caffee muudattiin dorgomu jira. Caffee muudaa akka jennu Lidataa Kifila Katamaa magaalaa Finfinnee jechuudha. Achi keessattan dorgomaa. Mana maree federaalatiifan dorgomuutti jira. Egaa adeemsi hirmaannaa filannoo kun chaalenjii yookaan didhaalee hedduu qaba. Tarii inni calqabaa garuma filannoo kanatti seennu moo akkamitti seenna? Hirmaannaan keenya akkam ta'a? Sadarkaa kamitti keessaa qooda fudhanna akka jedhu mataa isaatiin falmii guddaa nu gidduutti kaasee ture. Haa ta'u malee wantoota jaallammii beenyaa sila tuttuqee fi dhumarratti filannoo kanarraa waan buufannu qabna. Pilaatfoormii guddaadha. Carraa kanatti fayyadamnee yaada keenya uummata biraan gahuu dandeenya. Kanaaf filannoo kanarraa hirmaachuun wantoota baay'eedhaaf jechuudha. Barbaachisaa ta'ee argameera. Haa ta'u malee garuu chaalenjii hedduutu ture. Ka calqabaa ilaalcha namaati. Perception isa jennu kana jechuudha. Namoota bira miseensota keenyaas warra biras yaadni ture maalinni hin danda'amu. Haalli mijataan hin jiru. Riiskii guddaa qaba. Balaa guddaa fida. Kanaaf namoota dorgomaniis jaarmicha kanas balaadhaaf saaxiluudha. Filannoo kanarratti hirmaachuun homaa gatii hin qabu. Inumaayyuu mootummaa kanaa mootummaa sirna qabeessa gochuudha. Leejitimesii mootummaadhaaf kennuudha malee bu'aan inni nuuf qabaatu hin jiru sagaleen jedhu baay'ee ol ka'ee dubbatamaa ture jechuudha. Egaa waan kana cabsinee keessa ba'uun baay'ee barbaachisaa ture jechuudha. Waan ulfaatan kan calqabaa kan nu mudate isa kana. Egaa kan itti jiru tokkoffaa qabsoodha. Qabsootti jirra yoo jennu immoo qabsooni haala anjawaa yookaan haala mijataa eeganii miti kan qabsaa'anii. Haaluma rakkisaa kana keessatti hamma danda'ame dhiibbatanii haala anjessuudha malee guyyaa haalli anja'een taa'ee too eeggadha jechuun qabsoon ta'u jechuudha. Kanaaf hadhaa adda addaa qabaachuu qabaa. Chaalenjii adda addaa qabaachuu qabaa. Waan kana itti seennee qaawwa xiqqoo arganne kana dhiibbannee waan uummata keenyaaf gochuu dandeenyu gochuu qabna. Murannoo jedhuun itti seenne keessattuu yaada keenya uummata biraan gahuun baay'ee murteessaa akka ta'e itti amannee haaluma kanaan successfully yaada hin qabu adda bilisummaa Oromoo jechaa turanii. Kanaaf waltajjiiwwan falmii gaggeeffamaa turan irratti adda bilisummaa Oromoo yaada mo'ataa, yaada bilchaataa kan firaaf alagaallee gammachiise. Even miidiyoonnumti warra Habashaa miidiyaan mootummaa yoo isin irraa qoodan fudhanne sagantaa keenya hin dabarsinu. Maaliif uummanni gaafa isin waltajjii irratti argamtan qofa miidiyaa keenya laalaa viyuu guddaa argannaa. Hamma kanatti hanga sagantaa postpone godhanii yoo nu anja'uu baatellee nu anjessuutti deeman jechuudha. Kanaaf akka dhiibbaa guddaa uumuu dandeenye haala kana murannoodhumaan ilaalcha namaa kana waan jiru chaalenjii jiru ni fudhanna. Balaa dhufus ni fudhanna jennee itti seennee irratti hojjennee akkaataa kanaan kana keessa bahuu dandeenyerra. Gama kanaan immoo dhiibbaa yaadaa guddaas bulchuu dandeenye. Kun waan baay'ee jajjabeeffamuu jechuudha. Inni calqabaa kana. Chaalenjiin inni lammataa dhugaa dubbachuuf egaa sadarkaanumti mootummaa kunis sadarkaa adda addaatti dhiibban jiru. Rakkoon chaalenjiin guddaan kan jiru on the grassroots level sadarkaa gadiirra caasan mootummaa jiru. Milishaa akka jennu akkasumas immoo ijaarsa adda addaa sadarkaa gareef gooxiin jalatti ijaaran chaalenjii guddaa gochaa ture jechuudha namoota keenya irratti. Maddumti hin danda'amu wanti jedhu sun kan dhufuyyuu dhiibbaa sadarkaa gadiitti mootummaan geessisuudha jechuudha. Sossodaachisuutu jira. Namoota keenya doorsisuutu jira. Hidhuutu jira. Even kaadhimamtoota keenya hidhuutu jira. Kaardii filannoo kanaa akka adda addaatti dhoksaadhaan walii kennuu jira. Kaardiin filannoo hin jiru jechuutu jira.
osoo namnumtuun fudhatiin kaardiin hin jiru jedhu garuu kaardii immoo karaa informaal ta'een walii qooduu walii hiruu ture. Kun waan salphaa hin turre jechuudha. Gara biraatiin immoo namoonni bakka isaaniif anja'ee itti mul'atutti immoo dirqamaan akka isaan kaardii fudhatan even karaa irratti eeganii akka waraqaa eenyummaa eessa waraqaan filannoo isin fudhattan jedhanii namoota doorsisuu ture. Akkasumas immoo manaa manatti manarra naanna'anii namootatti balbala rukutanii kaardii fudhachuu keessan nutti agarsiisaa lakkoofsa kaardii keessanii galmeeffannaa. Kuni maaliifini dijitaalii walitti hidhataadha. Dijitaalii walitti hidhataa waan ta'eef eenyu akka filattan hin beekna waan jedhuun namoota yaaddoo keessa galchu jechuudha. Kanaaf namoonni baay'een kunoo galmeessaa jirru akkam goona mootummaan nama nuti filanne hin beekna karaa faayidaa kana hin beekama jedhame ka jedhu yaaddoo guddaatu ka'a jechuudha. So wantoota kana kaardiin filannootiif wanti kun akka waliin qabanne akka homaa waliin arganne amma dandeenyetti miseensota keenya namoota keenya biriif gochaa amansiisaa haamilee itti kennaa hojjechaa deemnee namoota hidhuu namoota doorsisuu kanaan wal qabatee immoo sadarkaa adda addaatti ijaarsa adda addaa ni jira. Fakkeenyaaf mana maree wal paartilee siyaasaatu jira. Manni maree paartilee siyaasaa kun sadarkaa biyyoolessaatti, sadarkaa Oromiyaatti, sadarkaa godinaaleetti, sadarkaa godinaalee hundatti caasasaa dhaabnee jirra. Sadarkaa aanaatti garuu bakka muraasatti guutumaan guutuus xoowaatu ni qabna. Karaa mana maree paartilee siyaasaa kana rakkoowwan kana gabaasuudhaan riippoorti gochuudhaan furmaanni akka itti kennamu, furmaanni akka itti godhamu hojjechaa turre. So haga dandeenyetti karaa kanaan irraanaa turre. Dhugaa dubbachuu fi warri sadarkaa olitti jiran caasaan mootummaa sadarkaa olitti jiru haga danda'etti haga ammaatti kooppireeshinii gaarii qabna. Rakkoowwan himne furmaata nu gochuuf baay'ee dhama'anii keessawuu duula filannoo kana immoo yeroo gaggeessinu xalayaa boordii filannoo irraa barreeffame kana fuudhuu diduu danquu sababa adda addaa dhiyeessuu nuti guyyaa duula filannoo gaggeessinu guyyaa itti uummanni bal'inaan gara magaalotaatti deemu guyyaa gabaa guyyaa istiraatiijik ta'e filannaa isaan immoo guyyaa gabaa hin danda'amu yaadee kaasu garuu seerarra kan jiru guyyaa gabaa hin danda'amu osoo hin taane lafa gabaarraa meetira 200 fagaachuu qabduudha. So chaalenjoonni akkasii turanii jechuudha. Xalayaa kanan fudhannu jedhanii fakkeenyaaf Gimbii irratti chaalenjiin akkasii ture, Naqamtee irratti chaalenjiin akkasii ture, Shaambuu irratti chaalenjiin akkasii ture, Walisoo irratti chaalenjiin akkasii ture. Haa ta'u malee mana maree paartilee siyaasaa wajjin haasa'uudhaan wantoota kana furmaatatti goone guyyaadhuma saganteeffanne sanitti gaggeeffachuu dandeenyerra. Maaliif seerri hayyama fudhachuu osoo hin taane beeksisuudha. Warri sun immoo eeguuf dirqama qabu jechuudha. So maaliif sadarkaa kanatti caasan gadii hamaa ta'ee caasan gubbaa wayyaa'ee ka jedhu gaafii namatti kaasaa. Garuu an akkan hubadhetti caasanii gadii kuni dubbii siyaasaa qofa miti jechuudha. Dubbii jireenyatti isaaniif amma biddeena isaaniitti dhufne jechuudha. Jireenya isaaniitti dhufne jechuudha. Kanaaf haga danda'anitti hundumtuu naannoo filannoo isaasan protect godhachuuf carraaqqii guddaa yoo godhan argaa jirra. Haa ta'u malee haga danda'ametti seerota adda addaatti jira. Seerri boordii filannoo jira. Dambiin itti bulmaataa paartilee waloo siyaasaa jira. Seerotuma kanatti hundoofnee haga dandeenyetti chaalenjii sadarkaa gadiitti nu mudate kana keessa bahuu dandeenyerra. Garuu waan salphaa hin turre jechuudha. Hanga ammaatti kun bal'inumaan deemaa jira. Even amma torbanuma darba kana keessa galaaniitti gara namoota 300 ka ta'an walitti haduudhaan mana hidhaatti naqanii namoota kana immoo maal godhuu bilbila isaanii irraa fuudhuu bilbila isaanii keessa alaabaan adda bilisummaa Oromoo jiraachuu sakatta'uu so akkaataa kanaan ijoollee dararuun dargaggoo kana fuula haaraadha sababa jedhuun guuranii bakka isaan geessanis akkaataan ittiin beekamne yeroo tokko tokko ni mul'ata. So chaalenjiin lafarra jiru salphaa miti. Haa ta'u malee garuu chaalenjoonni jiran kana hundumaa immoo ragaadhaan orgaanaayiz goonee dhiyeessuun rakkisaa ta'a jechuudha. Waan tokko tokko informaalii wantoonni deeman waan baay'eetu jira. Buna shaayii jedhu galgala kana manneen irra deemanii dubartoonni walitti dhufanii waa'ee filannoo kanarratti namoota ilaalcha isaanii madaaluu chaalenjii gochuutu jira. So dhiibban kana hin jedhamnetu jira jechuudha. Ispeeshaalii kaardii wal qabatee
erga kaardiin kennamuu dhaabbate jedhamee booda kaardiin bal'inaan kennamaa ture. Ragaa qabatamaan kan nuti mirkaneessinee too bira geenye namni du'e maqaa isaatiin kaardiin bahee jira. So karaa kanaanii waan hedduu manipuleeshiniin hedduu deemaa turedha jechuudha. Kun egaa kan namatti agarsiisu filannicha kana hamma danda'ametti karaa adda addaatiin dhuunfachuu fi sochii gochuutti jiru. Kabraa immoo maal godhanii naannolee filannoo tokko keessatti buufata filannootu jira. Naannolee filannoo kana buufata filannoo kan akka malee baay'isan jechuudha. Kun immoo buufata filannoo kana irratti kaadhimamtoota kaawwachuu irratti bakka bu'oota yookaan wakiilota kan jennu kana kaawwachuu irratti humna namaa hedduu barbaada jechuudha. Haguma humni namaa dabalu immoo riisoorsii barbaada. Namni kun kan tiraanspoortii barbaada, kan ciree, kan laaqanaa barbaada. Maaliif ganama halkan sa'aatii 12 dura bakka san dhaqaa, galgala immoo sa'aatii 12 booda achi baa waan ta'eef nama saniif ciree dhiyeessuun barbaachisaadha, laaqanaa dhiyeessuun barbaachisaadha, tiraanspoorteeshinii kennuun barbaachisaadha. Namoonni tokko tokko immoo bakka filannoo sanirraa fagoo yoo ta'an immoo even sireeyyuu toora sanii taqqabatu gochuutu jira. Kun maal godhaa? Ekspensii filannoo kan akka malee ol kaasa jechuudha. So kun amma tooftaa ittiin nu dadhabsiisan keessaa inni tokko kana jechuudha. Maaliif we can't afford nama haga kana argachuun ulfaataadha. Maaliif akka jenne namni yaaddoo sodaa guddaa keessa jira waan ta'eef namni ofitti amanamummaa qabaatee filannoo kana taajjabuufu dorgomuun hafu taajjabuufu rakkoo guddaa jira jechuudha. Amma dorgomtoonni keenya lafa itti wakiilota yookaan bakka bu'oota lama qofa nama argatetu jira. Tarii nama 60-70 isa barbaachisuu danda'a. Kanaaf sodaa guddaatu jira jechuudha. Achi immoo taajjabaa hin qabu taanaan filannoo san ultimately mo'ameera jechuudha namni kun. Kanaaf gama kanaanis rakkoo guddaatu jira. Hirmaachuu qofa osoo hin taane filannoo san haga tokko waan barbaadamu argachuuf namoota waan san irratti gara adda addaatiin qooda fudhatan gahummaadhaan hirmaachisuu keessatti rakkoo guddaatu jira, hanqina guddaatu jira. Nama argachuun sababa adda addaatiin rakkoo guddaa nuti ta'ee jira. Egaa kun haga tokkotti qaawwa kana chaalenji gochuuf keessawuu ijoollee yuunivarsiitii Finfinnee keessatti ijoollee yuunivarsiitii haga tokko qindeessuu yaallee irra qaawwa kana cufuu fi innis gahaa miti. Ijoollee yuunivarsiitii kunis akka sadii keessa jiru. Gareen tokko mootummaadhumaaf filannoo kana taajjabuuf socho'uu jira. Gareen tokko immoo kan dhimma hin qabnetu jira achi keessa. Amma ta'e gareen siyaasan immoo aktiif ta'e nu wajjin waan kana keessatti qooda fudhatan jiru. Ijoollee haga muraasa mobilaayiz gochuu dandeenye stiil gahaa miti jechuudha. Qaawwa kana cufuuf sochiin goone gahaa miti. Humna namaa dabalate. Achirratti immoo booda irratti sitti irratti dhufna. Riisoorsii keessoo faayinaansii wal qabate hanqina gaappii guddaatu jira jechuudha. So kan lammaffaa kana gara sadaffaatti yoo dhufnu chaalenjiin inni jiru walumaa galatti pilaatfoormiin filannoof barbaachisu wanti silaa filannoo tokko milkeessuu filannoon tokko walaba haqa qabeessa madaalawaadha jechisiisu tokko yoo miidiyaaleen walaba ta'e jiraatanii hagamma argitaniirtu filannoo marsaa torbaffaa kana keessatti falmii gaggeeffame hundumtuu miidiyaa mootummaa qofa irratti akka daanga'u godhame miidiyoonni dhuunfaa falmii akka hin gaggeessine xalayaan itti barreeffamee dhoorkaman jechuudha. Afgaaffii intarviiyuu gaggabaabaa yoo ta'een alatti miidiyaan dhuunfaa tokkoyyuu falmii siyaasaa kan hin gaggeessine jechuudha. Kun dhugumatti chaalenjii tokko nuufi maaliif yaada keenya akka barbaannetti qixa barbaannetti uummata biraan ga'uu irratti qaawwa guddaa uumeera. So meeshaa kanatti fayyadamanii waan ofii isaaniitiin hin barbaanne keessaa muranii baasuudhaan miseejii keenya haga tokko nu jala hir'isaniiru silaa waan uummata bira gahuu qaba jennee amannu haga tokko distorteera. Haa ta'u malee garuu immoo kanatti dallannee miidiyaa irratti hin dhiyaannu hin jenne kanarrattis dursinees baay'ee haasofne carraan kuni waggoota 50 darban kana keessa dhaabni kun kan jooraa ba'e yaada kana uummata biraan gahuufi. Hiree kanatti immoo hamuranis miidiyaalee kana hundatti dhimma baanee miidiyaa biyya kana keessa jiru kan naannoo Amaaraa dabalatee kan naannoo Hararii, Beenishaangul Gumuz, afaan Amaaraa fi afaan Oromootiin naannolee hunda keessatti tamsa'aa ture, reediyoo irratti darbaa ture, gaazexaa irratti barreessaa ture.
Kana hundarratti haguma isaan nu eeyyaman san keessatti dhiibbannee ergaa keenya dabarsaa turre. Maaliif piraayimarili taargeetiin keenya inni tokko yaada kan uummata biraan ga'uudha kan jedhu irraa kaaniti. So gaappiin tokko gaappii miidiyaati jechuudha. Miidiyaa walaba ta'ee yaada keenya akka nuti barbaannetti bifa barbaanneen uummata biraan nu ga'u dhabuun miidiyaa firii ta'e dhabuun chaalenjii tokko. Kan biraa civic society'n yookaan ijaarsi noolaa biyya kana keessatti muraasa warrumti jiraniyyuu baay'een isaanii affilieshinii mootummaa qabu jechuudha. Warra mootummaan ijaaree kan mootummaaf baabsanidha. Even civil society qubaan lakkaa'amtutu jira. Kan silaa walaba ta'an carraaleen argaman. Fakkeenyaaf tokko haaromsa Finfinneeti. Haaromsa Finfinnee sababuma adda addaatiin danquudhaan akka inni hin galmoofne godhame. So filannoo kana taajjabuu illee hin dandeenye jechuudha. Kanaaf civil society'n gahaatti hin jiranii filannoo kana qaamni taajjabu ka biyya keessaa ka biyya alaa civil society'n jajjaboon dhiibbaa bulchuu danda'an irraa qoodan fudhatanii hin taajjabanii. Kanaaf kunis chaalenjii guddaadha jechuudha nuufi. Akkasumas immoo manni murtii biyya kanaa walaba miti. Osuma rakkoo nu uumamee rakkoo san qabannee gara mana murtiitti deemnee murtii haqaa karaa mana murtiitiin arganne jennee too hin yaannu. Kana akkuma quba qabdan gaafa mana hidhaa keessa turre manni murtii walaba jedhee haga mana murtii ijibbaataa biyya kanaa Supreme Court isa olaanaa deemnee dhugaa keenya argachuu hin dandeenye jechuudha akka nama dhuunfattu. Kanaaf rakkoo numtillee osoo uumamee rakkoo kana karuma seera qabeessan chaalenjii goona osoo jennee abdii hin qabnu jechuudha. Walumaa galatti dhaabbileen dimokiraasii gahaan hin jiranii akkasumas immoo warri jiranis immoo hundi isaanii kan sirnichaaf baabsan waan ta'eef kuni chaalenjota guddaadha. Chaalenjota kana egaa akkamitti keessa bahuu dandeenya amma dandeenyetti adeemsa qabsoo karaa nagaa kanaan fayyadamnee akkasumas immoo jaarmiyaaleedhuma sila kaafne mana maree waloo manni maree waloo kunis irra caalan isaanii paartileen siyaasaa kun kanuma mootummaan ijaaree kanuma mootummaan hojjetanii haa ta'u malee garuu achi keessatti amma tokko sagalee dhageessifachuun numa danda'ama. Sanumatti dhimma baanaa ka jedhu qabnaa haga dandeenyetti. Kan afuraffaan chaalenjiin nu mudate filannoo kanatti nu humtu yaada keenya gara tokkotti luuccessinee sagalee tokkoon filannoo kanatti galla jennee murtii kanarra gahuu fi yeroo dheeraa fudhate waan ta'eef akkasumas immoo filannoonis ta'uu hin danda'u haalli qabatamaan biyya kana keessa jiru filannoon gaggeeffamuu hin danda'u wanti jedhu bal'inaan deemaa waan tureef xiyyeeffannoo ittiin kennine dhugaa dubbachuuf ji'ootuma lamaan darban jechuudha. Waa'een filannoo kanarratti kan hojjechaa turre baay'ee yeroo gabaabduudha. Akkasumas immoo waajjira tokko qofa waajjira muummee qofa qabnaa. Haala kana keessatti hojiin kun kan hojjetame jechuudha. Yeroo gabaabduu ji'a lamaa keessa fi waajjira tokkitti waajjira muummee magaalaa Finfinneetii qabanneet hojii kanatti gallee riisorsiin namaa humni namaa nuti qabnullee baay'ee murtaa'aadha. Namni hundumtuu qixa waan kanatti of kennee waan kana keessaa qooda fudhachuu irratti gaappiin tureera. Wanti hojjetame kun hundumtuu namoota muraasan hojjetame. Kun egaa bardanii guddaa ture. Haa ta'u malee immoo kana hamma dandeenyutti namoonni waan kanarratti of kennan halkanii guyyaa hirriba malee hojjechuudhaan waan televezyiinii irratti darbu, waan reediyoo irratti darbu, waan gaazexaa irratti barraa'u kana murannoo guddaadhaan halkanii guyyaan hojjechuun kana keessa bahuu dandeenyeerra. Ispeeshaalii gabaabbina yerootii fi hanqina waajjiraa jiru kana. Inni afuraffaan kana akka chaalenjiin guddaanii. Kan biraa akkuma biyyattiitti beekamaa kan ta'e nageenyi dhibuu. Nageenyi dhibuudha. Nageenyi dhibuurraan kan ka'e namoonni keenya baay'een isaanii hooggantoonni keenya warri gumii shanee warri gumii sabaa qondaalonni keenya hedduu silaa filannoo kanarratti dorgomanii kana caalayyuu dhiibbaa uumuun carraan itti danda'amu tureeyyuu haa ta'u malee garuu nageenyi dhibuun haalli hanjaa dhibuun bakka dhaloota keenyatti dorgomuun haalli hin eeyyamne baay'ee waan jiruuf namnummaan baay'eenuu shiifti godhee garuma magaalatti bakkuma
waraqaa eenyummaa qabutti bakkuma jireenyaa akka tokko jiraatetti shift goonee dorgommii kanarratti hirmaanne. So haalli nageenyaa walumaa galatti dhibuun suni chaalenjii guddaadha. Namoonni achi jiraatanis hirmaachuuf sodaarraa kan ka'e qophii miti jechuudha. Qophii miti. So haalli nageenyaa kun rakkoo isa biraati. Egaa kanumaan wal qabatee qabxii biraa ta'uu kan danda'u hirmaannaa namootaati. Hirmaannaa namoota irratti haalli nageenyaa kun impaaktii guddaa uume. Kanaaf gara calqabaatti namoonni baay'een akkuma jenne dubbiin calqabaa persepshinii ilaalcha jiru san cabsuun baay'ee ulfaataa ture. Miseensota keessatti qofa osoo hin taane warri alaatis paartilee mormituu warreen kaanis olola adda addaa oofaa waan turanii fi sodaa fi yaaddoo guddaan ture. Kun immoo hirmaannaa gahaa kan goone bakka hedduutti akka hin dorgomne chaalenjii nutti uumeera. Haa ta'u malee garuu erga amma tokko miidiyaa irratti bahamee wanti jiru kun vent out godhamee cabee hamma tokko haasa'amuun eegalee namni xiqqoo kaka'umsa argateera, haamilee argateera. Boodanumayyuu muufii nuu ka'eera jechuudha bakka adda addaatti maaf nutti himuu diddanii maaf nu hirmaachisuu diddanii akkamitti asii bakka bu'aan qabaanne kompleenii biraatu dhufe jechuudha mataa isaatiin. Maaliif caasanis nama hunda walitti qabee teessisee bakka tokkotti mariisisuu hin danda'u waan tureef informaaliidhuma ture wantoonni godhamaa kan ture. Kuni boodarra hamma tokko deebi'ee immoo matuma isaatiin chaalenjii nutti uumee jira. Kadhuma egaa rakkoo guddaa akka ture waa'ee maallaqaa yookaan faayinaansiti jechuudha. Filannoo tokko gaggeessuuf egaa faayinaansiin yookaan maallaqni baay'ee murteessaadha gama hundaanuu jechuudha. Haa ta'u malee maallaqni filannoo kanaaf barbaachisu akkaataan itti argamu chaalenjii guddaa nutti uume. Gama boordii filannootiin wanti kennamne waan miiliyoona tokko hin geenyetu kenname qarshii naannoo 300,000. Kunis ta'uu kan danda'e actually ulaagaa adda addaatu jira. Tokkoffaa baay'inuma namoota nuti hirmaachifnes murteessaadha maallaqa argachuu fi akkasumas immoo achi keessatti reeshoon dubartootaa murteessaadha. Qaama miidhamtoonni achi keessa jiraachuun murteessaadha. Faaktaroonni kunneen maallaqa duula filannoo kana gaggeessuuf kennamu ni daangessu. Inni ijoon garuu kaadhimamtoota nuti dhiyeessinedha. Kaadhimamtoonni nuti dhiyeessine baay'ee muraasa. Kunis immoo haala qabatamaa siyaasaa jiru yaaddoo fi sodaa lafarra jirurraan kan ka'e jechuudha. Namoonni kun namoota murtaa'aa kana dhiyeessuuni. Kanarraa kan ka'e boordii filannoorraa waan xiqqoo arganne koree adda addaa dhaabne sochii goonee rakkoo kana chaalenjii kana keessa baana jennee biyya keessayis biyya alaarraayis yaalii goone. Haa ta'u malee yaalii goone kana keessayis almost insignificant wanti nuti generate goone waan hojii nama hojjechiisu hin turre jechuudha. So rakkoo maallaqaa kun haguma dhumaatti deemee and then finally decisioniin akka jaarmiyaatti godhame maalinni warri kaadhimamtoota ta'anii dhiyaatan kun qarshii 10,000 akka baasan dirqamni nutti kenname. Egaa kun baay'ee chaalenjii guddaadha jechuudha. Akka miseensa adda bilisummaa Oromootti namni baay'een maatii dhumarratti hirkatee jiraata. Kadhattaniis ta'u kana baasuun dirqama ergatti gallee dubbii xiqiitii waan dandeenyu gochuu qabna jedhame. Akkasuma immoo warra gumii shaneetti, warra gumii sabaatti sadarkaan birriin 15,000 akkaatuma sansaniin marsaa lammataas ammas maallaqni hanqannaan immoo qondaalotatti birriin 3,300 haaratti ramadamee warra kaanittis immoo birriin 5,500 dabalame. So akkaataa kanaan qaawwi kun cufamuuf yaalame. Kun dhugumatti gama tokkoon baay'ee nama dhukkubsa jechuudha. Maaliif sochii paartileen adda addaa biyya kana keessatti godhanii haga tokko ni argina. Biyya kana keessatti keessawuu ihaappanii fi izeeman sochiin isaan godhan ni argina. Waltajjii adda addaa irratti miseensota isaanii wajjin leenjii adda addaa irratti wal argina. Akkaataa isaan maallaqatti sochoosan dandeettiin maallaqa isaanii baay'ee guddaadha. Wanti nama ajaa'ibu kan amma miidiyaa irratti izeemaa bakka bu'anii ihaappaa bakka bu'anii afaan oromootiin nutti falman kun namni alagaa afaan oromoo bareetti fakkaata. Baay'een isaanii the significant majority ijoolluma oromooti jechuudha. Amma nama ihaappaa tokko
eenyu badhaasaatti maqaa isaatu na harkaa badee Sammadii badhaasaa. Akkamitti ilmi badhaasaa Yaappaa bakka bu'ee waltajjii kana irratti dhufee jedheetan gurbaa kana gaafadha. Zeen waan baay'ee nutti hime. Mucaan kun dhalootaan naannoo Ginciiti. Ana qofaa miti ijoollee hedduutu jira. Akkamitti seentan? Amma nuti biyyattuu deebi'uuf yaaddoo qabnaa naan jedhe. Maaliif uummanni akkamitti Yaappaa keessa galtan jedhee uummanni dhageenyan bakka itti galluyyuu hin qabnu yaaddoo kana qabu. Haa ta'u malee garuu warri Yaappaa horii isinii kaffalla jedhani horii nu kaffalanii jedhe. Warri Zeemaa keessa jiranis akkasi. Kanaaf amma namni Oromoo horiidhaan bitamaa jira jechuudha paartii siyaasaa keessatti. Ijoolleen kun waan tokko wanta isaan beekan hin qabanii ilaalchi paartii sanii, sagantaan paartii sanii, kaayyoon paartii sanii maali jettee waan tokko waan sitti himan hin qaban. San caala waa'ee paartii keenyaa yoo gaafanne waa sitti himuu danda'u ijoolleen kun. Haa ta'u malee garuu maallaqa isinii kaffalla jedhanii akkaataa kanaan gallee amma qe'eettuu deebi'u iyyuu rakkanne akkam akka goonee qe'eetti gallu iyyuu hin beeknu. Namoonni yeroo nuti leenjiif dhufne waan kana dhagahanii. So imagine amma faalaasii as iddoo jiru nuti akka miseensota ABO'tti miseensa jiruu hin qabne jireenya hin qabne maatii irratti hirkatee jiraatutu dirqamaan horii buusi jedhamee buufame. Warri kun garuu horii baasanii horiidhaan maallaqaan nama bitanii dorgomsiisu jechuudha. So garaagarummaan keenya hagana jechuudha. Kana beekuun baay'ee barbaachisaadha. Haala qabatamaa kana yoo ilaallu baay'ee nama dhukkubsa. Maaliif Adda Bilisummaa Oromoo jaarmiyaa waggaa 50 uummata kanaaf dhugaa uummata kanaatiif qabsaa'ee yoo rakkina amma kanaa keessa jiraatu warri immoo kaleessuma faallaa dantaa Oromoo irratti dantaa mataa isaanii osoo hin taane Ayyee jaala daawwit sin dhaaba daqiiquma tokkoon booda nu xumurii. Xumureera. Kuni a little bit shocking jechuudha wantoota akkasiitu jira. Egaa chaalenjoonni kana turanii hagammaatti tarii kana boodas immoo filannoon booda chaalenjiiwwan dhufuu malan jiraachuu malu. Hagammaatti garuu chaalenjoonni jiranii wantoota kana fakkaatu galatooma. Masgaaffii biraatiin jaalamii beenyaattan deebi'a. Namoonni baay'een mootummaan koottaa isiniif kenneera jedhu. Koottaa isiniif kennuun dhugumaa yoo dhugaa ta'ee hangamtu isiniif kenna jedhu irratti yoo nu deebistan baay'ee nutti tola. Guddaanuu galatooma. Wanti kootaadhaan wal qabatu kun baay'ee irra deebi'amee dubbatamee karaa adda addaa gareen mootummaan paartiilee mormitotaatiif teessoo 45 kenna jedha. Gareen immoo teessoo 60 kenna jedha. Wanna baay'eetu konfigiinii uumaa jira jechuudha. Wanta kana baay'ee sirnaan miseensota keenyas, deeggartoota keenyas, hawaasa Oromoos hubachiisuun baay'ee barbaachisaadha. Adda Bilisummaa Oromoo akkuma bal'inaan amma kaafne gara filannoo kanatti yeroo seenu ejjennoo mataasaa qabatee ejjennoo kana immoo sadarkaadhaan irratti mari'atee murteessee dhaka inni seene jechuudha. Filannoo Itoophiyaa amma geggeeffamuuf deemu kana keessatti mormituumti dhugaa simboo qabu, imaammata sirnaa qabu, yaada qabu, akeeka qabu, objektii mataasaa danda'e qabu kan achi as ba'e Adda Bilisummaa Oromooti. Isa kana karaa adda addaa gatii dhabsiisuuf ta'uu danda'a yookiin immoo oduudhuma qabatamaa hin taane irraa ta'uu danda'a. Garuu namoonni yeroo isaan itti kootaan kennameefii jira. Hin sobu malee mootummaa wajjin walii galaniiru jedhamee yeroo itti baay'ee odeeffamutu jira jechuudha. Wanta kana ibsuudhaaf akka Adda Bilisummaa Oromootti hariiroon mootummaa waliin sirriitti ta'amee taa'umsi qoodamuu fi kootaa fudhachuu hin jiru. Kanaaf adeemsi kun hin jiru ta'an immoo adeemsi waliin haasaan mootummaadhaa wajjin hangammaatti hin uumamin jira jechuudha. Egaa paartiin tokko kootaa fudhachuudhaaf qaama kootaa kennu sanaa wajjin yoo xiqqaate haasa'uu qaba. Maaliin sii kennaa maal immoo sirraa fudhadha jedhee waliin haasa'uu qaba jechuudha. Negoosheeshiniidha waan ta'eef. Adeemsi akkasii kuni mootummaa biyya bulchuu fi Adda Bilisummaa Oromoo gidduu hariiroon akkasii hin jiru. Kan jiru filannootu jira. Filannoo kana immoo boordii filannoo piroosesiin jiru boordii filannoo wajjin deema. Hin dorgomna jennee itti galle
kaariyamaa keenya dhiyeeffanne, imaammata keenya dhiyeeffanne, gara waltajjiitti baane, amma immoo gara daandiitti baanee imaammata keenya uummata barsiifachaa jirra jechuudha. Egaan inni kun akka kanatti hubatamuu qaba. Haa ta'uutii garuu paartileen yeroon akkas jedhu paartileen mootummaa wajjin haasa'anii kootaan kennameef hin jiru jechuu miti. Amma naannoo Amaaraa keessa yoo fudhanne ilaalle naannoo Amaaraa keessatti Abiin dhaaba jedhamuuf mootummaan teessoo 38 gadhiiseeraaf. Kana jechuun bakka Abiin dorgomu bakka 38tti mootummaan hin dorgomu jechuudha. Kaariyamaan dhiyeeffanne. Finfinnee keessatti Izeemaa paartii jedhamuuf mootummaan bakka 5tti teessoo dorgommii gadhiiseera. Hin dorgomu. Kana jechuun teessoo magaalaa Finfinnee 23 keessaa 5 gadhiiseeraaf jechuudha Izeemaadhaaf. Oromiyaa keessa immoo yoo fudhanne ilaalle bakka namoonni dhuunfaadhaan dorgoman. Bakka keessumaa namoonni waggaa 5 duraa cabsatanii abaawarraa cabsatanii warra mootummaatti galan bakka isaanitti dorgoman irratti mootummaan kaariyamaan dhiyeeffanne. Kana jechuun teessoo sanaa yookiin immoo bakka sana isaaniif gadhiisee jira jechuudha. Dabalataan amma gara beeggee yoo fudhanne ilaalle Walloo Dimokiraatik Paartii dhaaba jedhamutu jira. Isaaniif dorgommiin gadhiifamee jira jechuudha. Bakka sanatti mootummaan dorgomu jaruma kanatti qofatu dorgoma jechuudha. Kana jechuun isaan akka isaan dursanii mootummaa wajjin haasa'anii waan jiraniif kootaan jara kanaaf kennamee akka isaan paarlaamaa galan haalli mijechaafii jira jechuudha. Gara adda bilisummaa Oromootti yoo dhufne garuu haasaan akkasiin jiru, adeemsa akkasiin jiru. Kana qofatu hin taane bakka kaadhimamaan adda bilisummaa Oromoo jiru hundatti kaadhimamaa uummata biratti jabaadha jedhamu. Kaadhimamaa adda bilisummaa Oromoo dhiyeeffate kana naaf injifata jedhe sakatta'ee fidee dhiyeeffatee kompiitishinii guddaatu jira jechuudha. Kanaaf adda bilisummaa Oromoo, miseensa adda bilisummaa Oromoo, kaadhimaa adda bilisummaa Oromoo kuni yoo mo'atee paarlaamaa seenee sagalee uummataa isa dhugaa fudhatee paarlaamaa seene malee mootummaa wajjin negosheet godhe yookiin immoo kootaan kennamee fi koota sanatti fayyadamee wanti inni itti paarlaamaa seenu tokko iyyuu hin jiru jechuudha. Inni kuni haala amma jiruun kan nutis kan hubannaa qabatamaadhaan lafarra kan jiru kanadha jechuudha. Kanaaf adda bilisummaa Oromootiif kootaan kenname tokko iyyuu hin jiru. Adda bilisummaa Oromoo akka mormituu dhugaa tokkotti imaammata isaa qabatee sagantaa isaa qabatee kaadhimamtoota isaa qabatee booldi ta'ee agreesiif ta'ee kampeenii kana geggeessaa jira. Kanaaf haala kana deeggaraan keenyas miseensi keenyas uummanni keenyas akkaataa kanatti yoo nu hubatee baay'ee gaariidha jedhuun qaba. Galatooma. Baay'ee galatoomii jaallammi. Daawwitumatti hin deebi'agaa. Qormaata filannoo booda isin quunnamuu maluuf qophii akkamii taasiftanii kan jedhu irratti agasitti yoo nu dubbatte baay'ee nutti tola. Gaafii kanaaf dhugaa dubbachuuf deebii bal'aa hin qabu. Qormaanni filannoo booda nu mudachuu malu bakka lama. Maybe gaariis gadhees ta'uu danda'a. Yoo gaarii ta'e it's okay. Qormaata hin jedhamu numa simanna jechuudha. Wanti gadheen nu mudachuu ni mala ta'a hin beeknu. Maaliifiin hanga dandeenyetti dhugaa saba keenyaa akeeka adda bilisummaa Oromoo hamma dandeenyetti boolda taanee dubbachuuf yaalleerra uummata keenyatti. Kun tarii amma ta'e qaama rifachiisee ni qabaata. Tarii amma filannoo kanaaf jedhanii haga ta'e tolereet nu gochuu malu. Filannoon booda immoo tarii isaan yaaddessuu mala jechuudha. Maaliif ammoo humni haaraan gadi ba'e kuni yaadni gadi ba'e kuni wanti guddaan yaada ilma namaa kana kan chaalenjii godhu. Yaaddoo keessa galchuu ni mala jennee yaadna. Maaliif isaanii akka isaan yaadanitti jaarmiyaa kana dadhabsiifnee cabsinee kana booda jaarmiyaan kun ka'ee chaalenjii hin godhu amantiin jedhu I hope isaan bira waan jiru fakkaata. Sadarkaa kanatti yaada isaa walitti kurfeffatee humna haaraa gadi baasee chaalenjii nu godha jedhanii waan eegannatti hin fakkaanne. Kaleessa jaalalamayyoo waan tokko natti haasa'aa ture. Just registration candidateii akka dhumeeni wanti calqaba piipiin goote maalinni adda bilisummaa Oromoo nama meeqa galmeeffate. Caffeetti paarlaamatti kan jedhu adda nu baasaa jedhanii. Gaafa lakkoofsicha adda baasanii insignificant ta'uu yoo hubatan baay'ee celebrate godhanii jedhan.
Kanaaf namni kun osoodhuma teessoo guutuurratti nama guutuu galmeessiftan ta'ee yoona tokkoon keessan iyyuu hin jirtanii maneedhaa jirtu naan jedheeti natti haasa'a. Soo tarii sababuma dhiibbaa adda addaatiin kaadhimamtoota muraasa dhiyeessuun keenya kun hamma ta'es waan nu baraare fakkaata. Kanumti dhiyeessine kun hundi isaatu osoo injifateeyyuu paarlaamaa fi caffee keessa galee impaaktiin inni mootummaa kana irratti fidu baay'ee miti. Tarii kun immoo waan jiru chaaleenjii nu laaffisina. Nuti garuu waan nutti dhufu akka qabsaa tokkotti numa simanna jenneeti malee baay'ee tarsiimoo tooftaa irratti mari'annee akkasiin jala baana wanti jedhu hin jiru. Garuu wanti xiqqoo sagaleetu akkasii wal qabatee ragaan hoo jiraate immoo karuma leegal formaal ta'een caasaalee sila lafa keenya irratti hundoofne hamma dandeenyetti karaa seera qabeessa ta'een mirga keenya inuma falmanna. Waan saniin alaa garuu simachuudhuma malee guddoo wanti qophiin addaa nuti goonellee hin jiru. Kanuman jechuu barbaada Naaroobii kaasirratti gabaabse. Baay'ee galatoome ulfaadhuun siin jedha Jaaldaawit. Ammas jaallammiittan deebi'a. Jaallammi paartiileen siyaasaa mormitootaa isin waliin miidiyaa irratti dhiyaatanii falman irra guddaan isin irratti xiyyeeffataa turan. Haalli kun maalirraa maddee kan jedhu irratti yoo nuuf deebistee baay'ee nutti tola. Galatoomaa guddaanaa galatoomaa. Akkuma isin falmii nuti akka carraa ta'ee waltajjii miidiyaa biyya kanaa keessatti adda bilisummaa Oromoo baay'ee agireesiif ta'ee falmii geessaa ture. Imaammata qabu irratti hiree argame kanatti fayyadamuudhaan namoota ga'umsa qaban uummata keenya illee amansiisuu danda'an uummata keenya irra darbee qaamota adda addaa amansiisuu warra danda'anii dhiyeeffatee boolli ta'ee falmaa ture. Yeroo falmii geessinu kana keessatti garuu wanti nuti argine yoo jiraate jaarmiyaaleen siyaasaa biyya kanaa silaa kan mormatu ta'anii galmaa'an. Kan immoo adda bilisummaa Oromoo wajjin iyyuu hiriiranii mootummaa chaalenjii godhanii mootummaa iyyuu qabxii gachisiisuun kan irra ture. Mootummaa faana hiriiranii adda bilisummaa Oromootti falmuu, adda bilisummaa Oromoo chaalenjii gochuu, gaaffii adda addaatiin qoruu irratti baay'ee bobba'anii jechuudha. Inni kun sababoota adda addaarraa ka'e jennee yaadna jechuudha. Inni tokko paartiilee kana baay'ee isaanii yoo fudhannee ilaalle mootummaatu ijaara. Yookiin immoo mootummaatu namoota isaa keessa naqatee imaammata isaanii ofitti fudhachuudhaan adeemsa isaanii dhuunfachuudhaan namoota isaanii dhuunfachuudhaan dhimma itti ba'a jechuudha. Yeroo akkas godhu immoo mootummaan namoota kanaaf mindaa kaffalaa, qallaba safaraa, opportunity garaagaraa kennaa fi kanaaf ofitti fudhatee namoota kana ofitti fudhatee isaan dhuunfatee paartii sana dhuunfatee kan isaa godhateetu dhimma itti ba'a jechuudha. Kaan inni ijaarrata, kaan immoo namoota keessatti ijaarratee dhuunfataa jechuudha. Yeroo akkasii saboota ejjeedotaan paartileen kun utuu hin jaallatiin imaammata mootummaa kana tarkaanfachiisuun waan irra jiruuf waltajjii sanarratti mootummaa caalaa adda bilisummaa Oromootti yeroo itti falmantu jira jechuudha. Inni kan biraan immoo adda bilisummaa Oromoo waggaa 50 kana yeroo qabsoo gaggeessaa ture sirna impaayeraattiidha kan inni falme. Sirna impaayeraa kana bu'uura irraa jijjiiruun barbaachisaa akka ta'e falmaa ture. Sirna impaayeraa kana immoo nuti ijaaree nuti nu jalaa bu'amuu hin qabu jedhanii paartileen immoo adda bilisummaa Oromootti waggaa 50 guutuu falmaa turan immoo akka jaarmaatti akka nama dhuunfaatti warri falmaa turan waan turaniif isaan kunis mootummaa caalaa adda bilisummaa Oromoo hadheeffatu jechuudha. Mootummaan amma jiru kuniyyuu ofii isaatiiyyuu dhiibbaa adda addaatiin kaayyoo adda bilisummaa Oromoo tarkaanfachiisa uummata Oromoo qabachuudhaaf jedhanii mootummichuma yoo waan shakkaniif adda bilisummaa Oromoo akeeka isaa kana baay'ee hadheeffatu jechuudha. Kan mootummaa caalaa hadheeffatu jechuudha. Kanaaf jibbiinsarraa ka'aniitu adda bilisummaa Oromootti muggutanii adda bilisummaa Oromoo saaxiluu barbaadu jechuudha. Inni kan biraan immoo yaaddooma dhugaa yookiin immoo jenuun kan ta'e warri qaban jiru. Fakkeenyaaf Oromiyaan lafa bal'aadha. Saboonni biyyattii kana keessa jiran baay'een isaanii Oromiyaa keessa jiru. Magaalaa baadiyyaa dabalatee jechuudha. Oromiyaan qabeenya guddaa waan qabduuf
gariin warri maayinoritii kun keessumaa maayinoritiin kan qe'ee isaan irratti qabeenya guddaa mobilaayiz gochuu hin dandeenye Oromiyaa gara Oromiyaatti dhufanii hojii hojjetatanii dafqanii jiraatu. Isaan kun immoo waggoota 50 darban kana yeroo adda bilisummaa Oromoo qabsoo geggeessu doorsifamaa turani. Abaawoon yoo dhufee Oromiyaa keessaa isin ari'aa, abaawoo yoo dhufee carraa isin amma argattan kana isin dhorkataa jedhanii doorsifamanii akka mootummaa jala hiriiranii qabsoo bilisummaa Oromoo dura akka dhaabbatan godhamaa waan turaniif yaaddoo kana qabatanii jiru jechuudha. Gonfamanis haa ta'u sababoota adda addaatiin. Isaan kun immoo waan isaan kana dura sammuu isaaniitti guutamaa ture kun sirni Itoophiyaa kun waan sammuu isaaniitti guutaa ture kun waan ittiin sodaachifamaa turan kuni dhugaamoo soba ta'u dhugaa miti kan jedhu kana waltajjii argatan irratti gaafatanii abaawoo chaalenjii godhanii abaawoon akka isaaniif deebisu warri barbaadan ni jiru jechuudha. Kanaaf iyyuu jaarmaaleen siyaasaa kun waltajjii irratti abaawootti falman kun bifa kanatti iddoo sadii kanatti qoodnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Tokkoffaa warri mootummaa kan ijaarrate, lammaffaa immoo jibbiinsa qabsoo bilisummaa Oromoo irraa yeroo dheeraa warra qaban, sadaffaan immoo dhuguma gaaffiin isaanii yaaddoon isaan keessa bulee yeroo daddaa manipuleetir ta'anii waan yaaddoo bal'aan isaan keessa bulee fi abaawoon gaaffii irratti hin gonfamaa turaniif ittiin ijaaramaa turan kun dhugaamoo soba jedhu kana hiliiraa akka ta'uuf warra barbaadantu jira jechuudha. Kanaaf dhagaamma adda bilisummaa Oromootti baay'ee falmii guddaan gaaffii guddaan itti ka'aa kan ture. Haa ta'u malee gaaffii kana ka'uutti immoo nuti akka adda bilisummaa Oromootti baay'ee gammanneerra. Maaliif warra nu jibbus irra aanuu dandeenyeerraa, warra gaaffii dhugaa qabus gaaffii isaanii deebisuu dandeenyeerraa, warra immoo mootummaan ijaarratee dhufe immoo saaxiluu dandeenyeerra jechuudha. Kanaaf nuti gaaffiin akkasii kun waltajjii irratti nutti ka'uun isaa baay'ee komiirraan godhanne jibbarri muufannaa sirraan hodhanne hunduma isaanii akkuma akka isaan dhufanitti keessummeessuudhaan olaantummaa imaammata keenya, olaantummaa kaayyoo keenya, olaantummaa sagantaa keenya diinattis firattis agarsiisuu dandeenyeerra jechuun barbaade galatooma. Daawwita tumtii itti nuufuu fi gaaffii tokko jansii qaba. Filannoo dura, guyyaa filannoo fi filannoo booda yaaddoo jiruu fi gaaffiilee uummataa irraa ka'anii akkamitti deebii itti kennaa jirtu kan jedhu irratti haasaa nu godha. Hayyee galatoomii jaalladha Roobikaa. Gaaffiin kun gaaffii sila gaafatameen waluma dhiyaataa waan baay'ee haaraa waan inni fidu natti fakkaatu. Egaa filannoo dura wantoonni jiranii kaadhimamtoota adda baafachuu, taajjabdoota adda baafachuu, warra kanaaf leenjii adda addaa kennuu, akkasuma immoo caasaalee mootummaaf seerota jiran wajjin hojjechuu danda'uudha. Filannoon dura wantoonni murteessoon aktivitiin raawwatamu warreen kana keessatti egaa waanuman sila kaase irra caalatti akka rakkootti kan nu mudachaa turanii namoota sodaachisuu, namni akka hin galmoofne haala jiru shororkeessuu, kaardii kana akka malee kennuu, manarra deemanii namoota sodaachisuu, galmeessuu, namni self discipline of godhee yaaddoo sodaa keessa galee waan kanarraa akka of qusachuu jechuudha. Egaa nuti haga dandeenyetti miseensonni keenya hubannoo akka argataniif leenjii adda addaa kan seerota boordii filannoo irrattis seerota mana maree waloo irrattis hubannoo gahaa akka qabaatan namni keenya hubatee mirga isaa akka falmatu haga dandeenyetti kana gochaa turre kaadhimamtootaa fi taajjabdootaaf jechuudha. Tarii kan taajjabdootaa marsaan tokko nu hafa. Isas egaa keessumattuu inni immoo guyyaa filannootiif saniin booda addatti immoo guyyaa filannoo san maal gochuu qabu ka jedhu hubannoo gahaa kennuufiin barbaachisaadha. Kanas leenjiidhuma torban of keessa kennuufi qophiitti jirra. Egaa filannoon dura chaalenjiiwwan nu mudatan akkaataadhuma kanaan hubannoo walii kennuudhaan waan jirutti himuudhaan bakka rakkoon uumametti immoo pilaatfoormii jiru kan akka mana maree waloo boordii filannoottis sadarkaa adda addaatti jechuudhaan furmaatatti gochaa turre. Akka Oromiyaattis jaaljabeessanii fi jaallammii gammachuu tuur godhanii rakkoowwan jiran bakka sanitti argamanii rakkoo uummanni kaasisan dokumeenti godhanii namoota bakka sanirraa kaafamuu malan boordiitti sadarkaa sanitti iyyatanii
hojiin hojjetame bal'inaan ni jira jechuudha waan dandeenyu filannoon dura wantoota kana hojjechaa turre. Egaa kan itti aanee dhufu guyyaa filannooti. Guyyaa filannoo rakkoon nu mudate jennee yaadnu tokko taajjabaa gahaa dhabuudha. Piraaktikaalii fakkeenyaaf dheengaddaa bakka bu'oota yookaan wakiilota warra jedhaman kana nama 9 barbaachisu namoota kana waammadheen ture waajjiratti. Haga dhumaatti namoonni kun bakka bu'aa siif taana jedhanii maqaa isaanii fuudhee boordii filannoo galchee boordii filannoo irraa baajii baasee guyyaa kana garuu narraa hafan jechuudha. Kanaafan optionalii namoota qopheeffadheen ture immediately isaan gaafa hafan namoota biraa bakka buufanne kun ammas nu mudachuu danda'a jechuudha. Guyyaa filannootti taajjabdoota nuti ni qabna jennu kana maaliif mootummaan bifa adda addaatiin identify godhee jala bu'ee adda ni baasa. Saniin booda tokko tokko sodaarraa kan ka'e qooda fudhachuurraa hafuu duubatti harca'uu guyyaa filannoo sanii namni bakka sanitti argamee nu taajjabu hanqachuu qaawwisuu mala yaaddoo jedhuun qaba jechuudha waan nagammaa argeerraa. Kanaaf immoo nama option illee qabannee taa'uuf immoo even buufata filannoo hedduu irratti akkan sila kaase namuma gahaayyuu argachaa hin jiru jechuudha namni. Taajjabaa hafuutii bakka bu'oota yookaan wakiilota kan jennu kanallee sirnaan ittiin qopheeffannetu jira jechuudha nama dhabuurraa kan ga'e. Kanaaf guyyaa filannoo wanti nu mudachuu malu tokko kanaa namoonni harca'uu malu. Namoonni harca'aman kun bifa lamaan tokko sodaachifamuun harca'uu malu. Lammaffaa immoo horii adda addaa sitti kennuu danda'u jechuudha. Amma guyyaa filannoo kana mootummaan taajjabdoota guyyaatti haga birrii 50,000 qopheessee jira kan warra PV bakka bu'anii too taajjabanii. Horii guddaadha. Warra immoo filannoo kana raawwachiisan achi taa'anii filannoo kana warra raawwachiisan immoo horiin guddaan akka kennamedha. Warri kun hundumtuu mootummaaf hojjetu chaalenjii gama kanaan nu mudata jedhan yaada jechuudha. Gariin sodaatee hafa, gariin immoo maallaqaan bitamee yoo dhufellee tarii waan nuti barbaannu sun dalaguu dhiisuu mala yookaan immoo nu raafuu mala jechuudha jala ga'ee. Kun akka yaada tokkootti yaada. Kanaaf gaa furmaata itti gochuuf immoo sila namoota dabalataa qopheeffachuudha. Namoota dabalataa qopheeffachuun haafuuti akka sila jedhe bu'oota filannoo kan akka malee adda waan caccabsanii baay'isanii fi achuma irrattuu namoota argachuun nuufi chaalenjii guddaadha. Kanaaf kanas aga dandeenye irratti hojjechuu ni yaalla. Kabraa silas kaaseeraa waan qarshiitiin wal qabata filannoo kana gaggeessuuf yoo xiqqaate namoota achi taa'an kana ciree laaqana bishaan achi dhufuuf immoo raayidiidhaan sa'aatii sanitti halkan baanii deemuu raayidiidhaan geejjibsiisanii achi geessisuun horii guddaa barbaada jechuudha. Kun amma undermine gochuu hin qabnu amma. Kan amma dorgomtoonni keenya already amma fakkeenyaaf ka Finfinneetiif Shaggar yoo fudhattan duula filannoo gaggeessaa turre walitti aansine. Duula filannoo kana gaggeessuuf minimum gara qarshii 600 baafneerra. Almost jaarmiyaa harkatti qarshiin hafee hin jiru. Qarshiin gariin immoo warri kutaa biyyaatti dorgomaniif hinkaash dhuunfaadhaan haga tokko tokko haguma muraasa akka kennamee namni fudhatee deeme jechuudha. So nuti fakkeenyaaf amma warri Finfinnee fi Shaggar irratti dorgomnu that is all. Maallaqni dumbulloon cabduu nu kenname tokko hin jiru jechuudha. Nama tokkoof waan shaayii ittiin binnu jaarmiyaan waan nu kennin qabu jechuudha. Warri disin duula filannoo maallaqa isinii kennee raawwattanii akka dhuunfatti homtuu hin jiru waan isinii kennin hin qabnu akka hiree keessanii ta'uu qabduudha akka jedhamne. Kana jechuun gaa namoonni nuti nuu taajjabu jennu kun koomitmentii qabaatanii osoo hin nyaatiin osoo hin dhugin achi oolanii namoota nu taajjaban ta'uu qaba jechuudha. Nama akkasii immoo argachuun baay'ee ulfaataadha. Tolooltota akkasii mobilaayiz gochuun is very rare. So kun chaalenjii guddaadha jechuudha. Anamma tentatively buufata filannoo kiyyaa zaliist natti fakkaata naannoon filannoo isaa nama taajjabaa 35 bakka bu'oota 9 nama 44 kiyyoon itti dabale nama 45 barbaada jechuudha. Yoo xiqqaate namuma tokko tokko bakka hundatti kaayee waan san raawwachiisuuf nama 45 barbaachisa. Tentatively amma bakka bu'oonni maal jedhanii yoo xiqqaate guyyaa 5 kana deelii hojii hojjechuu dhaqnee bakka sana dabaasuu buufata filannoo san specifically eessa jira. Waan san immoo addaan hirree wakiilota socho'oo dhaabbata warra jedhamtu jira socho'oo saniif namoota
35 kan immoo warra kana torbaniif adda qoodanii hojii akkasii hojjechuuf guyyaa guyyaatti konkolaataa nu barbaachisaa. Yani konkolaataa kana inumaayyuu nama miseensa keenya ta'e diskaawuntii 50%dhaan guyyaa shaniif birrii 3,300 birrii 5,000 barbaachisa guyyaa 15,000 barbaachisa. Guyyaa filannoo san immoo konkolaatuma lama osoo qabaannee ammas miseensotuma keenya wajjin haasofnee walakkaadhumaan 3,300 konkolaataa 2,600 konkolaataan qofti warra wakiilota kanaaf 21,000 barbaachisa jechuudha. Namoota 45 kana namni kun halkan ba'a sa'aatii 12 dura achi ga'uu qaba. Ganama shaayiif daabboo bishaan tokko laaqana irratti immoo shiroo yookaan waanuma akka bayyanii tokko bishaan tokko binnaaf yoo jenne gadi cabsinee biyya kanatti amma nyaanni tokko birrii 2,000 gadi nu hin jiru. Mee nama kana cirees laaqanas walumatti dabalee waanuma xixiqqoo 500 osoo baafneef jennee 76,500 dhufa. Ammoo namoonni kun raayidiin haa dhufanii garuu dhuunfaa dhuunfatti hin dhufanii mee namni lama ta'ee yookaan sadi ta'ee akkuma walitti dhiyeenya isaatiin osoo raayidiin dhufee raayidiin kun on average immoo birrii 700 osoo laannee fi bakka lamatti cabsinee raayidii 22 osoo bobbaafnee gara qarshii 15,000 dhufaa. Ammoo poostaraaf baanarii poostaruma 5 fi baanarii 5 fi poostaruma 100 buufata filannoo kana keessatti osoo maxxansinee gara birrii 8,750 dhufa. Kana numaayyuu optional goone yoo dhiisuus dandeenya yoo arganne jennee. Koreen kun akkasitti baasee yoo xiqqaate buufata filannoo kiyya san irratti amma waan amma jenne kan expensii kana baafnee namoota kana achirratti gaggeessuuf birrii 1,100 fi 12,650 nu barbaachisaa jenne nama 45 gaggeessuuf jechuudha. Biltsiginnaan garuu nama tokkoof 50,000 kaffaltii. Imagine waan biltsiginnaan nama lamaaf kaffaltu naannoo filannoo tokko irratti sunu the minimum lakkoofsi kun amma akka carraa ta'e minimumidha. Maaliif gandi tokko sababa dogoggora ta'een keessaa bahe waan ta'eef bakka biraatti garuu buufanni filannoo tokko naannoon filannoo tokko buufata filannoo 70 haga 200tti warra qabantu jira jechuudha. Imagine kana jechuun baasii nama asirratti siniyeere kana dachaa 3, 4, 5 deemaa jechuudha buufanni filannoo biraan. Kun chaalenjii guddaadha. Akkamitti keessa baatu akkatti keessa baanus hin beeknu akkasiniin jedhee jaarmiyaan already public duula filannoo konkolaataan guyyaa 5 gaggeessineef bajata san nu baaseera. Saniin irratti garuu 5 cent hin qabu sinii baasuu hin danda'u jedhee kana yoo jennu filannoo kana hiikaan qabu jechuudha nuuf. Nama tokko achi kaawwachuu hin dandeenyu yoo ta'e hiikaan qabu akkitti keessaa baanis nama rakkisaa maaliif horii barbaada waan ta'eef waan ta'uun jechuudha. Chaalenjiin akkasii guyyaa filannoo kabiraa kan mudatu isa kanaa jechuudha. Kan akkamitti keessa baana. Carraa kanatti fayyadamanii buufanni filannoo kun akka malee waan bal'ateef tokkoffaa bakka hundattuu nama kaawuyyuu hin dandeenyu. Namaayyuu osoo keenya immoo riisoorsii barbaachisaa ta'e nama saniif sappilaay goonee nama sanachi tollu gochuun nama sana akkuma salphaatti maallaqa xiqqoodhaan sodaachisuudhaan nurraa eenyu gochuu danda'u. Bakka namni hin jiretti immoo korojoo kana akka barbaadanitti garagalfachuu waan barbaadanitti naqachuu danda'u. Kanaaf filannoo kana waan guddoo irraa abdannee expectationii wayii irraa qabaannu hin ta'u jechuudha. Haala qabatamaa lafarra jiruun. Riisoorsii nuti qabnu filannoo kanaaf tasuma waan madaalu miti. Wanti guddaan nuti akkuma jenne yaada keenya miidiyaa irratti pireezent gochuusan irratti hojjenneerra. Milkiin keenya suma ta'a malee guyyaa filannoo chaalenjiin kun piraaktikaalii nu mudata. Ammas argaa jirra. Akkitti keessaa bahanillee ulfaataadha jechuudha. Kana mala keessaa maladha jechuuni. Filannoon booda moo maaltu dhufuu danda'a? Ka jedhus chaalenjiin adda addaa jiraachuu mala. Tarii amma miidiyaaf jedhanii sababa dippiloomaasiitiif jedhanii hamma danda'anitti filannoo kana maaliifiin haalli qabatamaan biyya kana keessa jiru dhugaa dubbachuuf filannoo gaggeessuuf haalli aanja'u tokko hin jiru. Miidiyaa adda addaattis akkuma dubbachaa turre filannoon kun osoo ta'uu baate osoo taa'anii haasa'anii mala dhahanii akkamitti rakkoo kana keessaa baana jedhanii waan adda bilisummaa Oromoo kanaan dura dhiyeessee mootummaa biyyoolessaa naannoo Oromiyaa sanii ijaaranii fallittiin waan amma keessa jiru keessaa baanu kana jennee tamanna akka jaarmiyaatti. Kanaaf osoo ta'uu baate jennoo jedhu qabna filannoon kuni. Garuu immoo sababoota sila lammiin calqaba irratti isin ibseef filannoo kanarraa hafuu yookaan immoo hanqachuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf filannoo kana keessaa
qooda fudhannee soo filannoon booda maaltu ta'uu deema tarii dirreen siyaasaa akka malee dhiphachuu mala. Maaliif amma duuluma filannoo torban kana keessa argaa turtan Finfinnee fi naannoo ishiitti gaggeessaa turre kana waltajjiitti taa'anii turan burraayyuutti warri PP. Dogoggorri guddaan nuti hojjenne adda bilisummaa Oromoo alaabaa kana qabatee akka inni of beeksisu hayyamuun dogoggora bu'uuraati jedhanii gamagaman jechuudha. Ijoollee waan kana hojjechaa turte warra kana qindeessaa gochaa turan kana tokko lama jedhaatii jala bu'aatii adda nuu baasaa boruftaan ijoollee kanarratti tarkaanfii fudhachuu qabna. Shororkeessuu qabna waan jedhu sadarkaa kanatti ta'anii too irraa haasa'anii jiru jechuudha odeessaa gara keessatti nu dhaqqabee. Kanaaf chaalenjiin kun mudachuu danda'a. Dirreen siyaasaa kun akka malee dhiphachuu danda'a. Achi keessatti rakkoon dhufuu danda'a. Sagaleen kun hatamuu garagaluu danda'a. Akka sila isiniin jedhe namni gahaan hin jiru, taajjabaan gahaan hin jiru. Sagalee kana akkuma barbaadanitti ofii isaaniitti lakkaawwachuu carraa qabu. Because keessattuu akkaataa itti kaardiin kennamaa jiruu fi ture yoo laalle rakkoo guddaa qaba waan ta'eef sagaleen kun waliin dhahamuu ni mala. Akkuma sila jedhe immoo oduma immoo namni illee darbee namni illee namoota barbaachisaa ta'e taajjabdoota dhiyeeffate hamma danda'anitti immoo guyyaa filannoo san boodas namoonni numti mana maree galan yookaan paarlaamaa galan kanas immoo sodaachisanii yookaan maallaqaan ukkaamsanii yookaan akka bahu yookaan akka immoo dantaa isaanii achi keessatti eegsisu illee gochuu danda'u. Namoonni hundi murannoo wal qixan qaban waan ta'eef gama kanaanis yaaddoon jiraachuu mala. Tarii hidhaanis dhufuu danda'a hin beekamu. Yaadni akkasiittis shakkiin isaanii jira. Miseensota keenya sochii jajjabaa godhan kana adamsuu ni malu. Ammas wanta argaa jirru wanta nama isinii kaase kanarraa ka'eetoo wanti shakkiin ni jira. So chaalenjiin kun dhufuu malu jennee yaadna. Egaa as keessatti nuti akka dhaabatti waan sagalee waliin dhahamuu, sagalee hatamuu kana kanarratti hamma dandeenyetti wantootuma sila jenne san manni murtii biyya kana haqa ta'uu baatullee waan achitti dhiyeeffachuu mallu ni jira. Amma sanitti deemnee farmachuu sanii asitti immoo mana maree paartilee siyaasaa kana keessatti isaanis akkuma sila jenne irra caalan isaanii warruma mootummaan ijaaree utubee gadhaabee irra caalan isaanii warruma jibbanuu qaban waan ta'eef sanis ta'e achi keessattis waan gochuu dandeenyu numa goona. Haa ta'u malee filannoon booda chaalenjiin akkanaa kun dhufuu malu. Egaa amma irra keessa waan salphaa fakkaataa lafarratti gaafa laallu garuu aktiviitii bilisiginnaan lafarratti godhu shororkaa guddaa keessa jiru jechuudha. Akkuma boruma mootummaa kanarraa galagalaniitti hojjetaa jiru. Nama hiriira baasan kana, nama guyyaa duula deeggarsaa baasan kana akka horiitti nama sadiitti afuriitti nama tokko ramadanii balbalarra deemanii manarra deemanii bahee jedhanii uleedhaan nama yaasanii takka horiitti duuba deemanii oofaniitti nama kana gara karaatti baasaa jiru. Shororkaan humti isaan keessa galan kun maali nu dhiba yeroo baay'ee. Osuma dhiisanii adda bilisummaa Oromoo namootuma galmeesse kana hundumaa yoo soda barfatee waan isaan godha jarri kun maaliif sadarkaa kanatti cinqamu namas maa sadarkaa kanatti cinqu jennee teenyee yeroo tokko tokko ni haasofna. Kun waan baay'ee nu ajaa'ibuudha jechuudha. So isaan amma yaaduma kana yaadni kun uummata kana bira ga'uun yaadni kun jenereeshinii kana bira akkaataa kanaan bifa kanaan hanga danda'ametti uummata keessa bahuun kun galuun kun guddoo isaan yaaddessee jira. Yaaddoo hamaa keessa jiru jechuudha. Aktiviitii isaan lafarratti godhan yoo arginu yaaddoo guddaatu jira. Kanaaf wantoonni kun mudachuu malu. Egaa akkaataadhuma adeemsa irratti wantoota furuu dandeenyu haga humna keenyatti nu fura. Sanii achitti immoo waan hamaa dhufu immoo itti qophoofnee fudhachuudhuma jechuudha. Fudhannee chaalenjii jiru keessuma bahuudha jennee itti amanna. Egaa akkanattan qoqqoodee chaalenjii jira lafa kaa'uu danda'a. Galatoomaa fixadheen jira. Jaala daawwataa fi dhumaan si gaafattasiini dhiifama gaasumatti hin deebi'aati ammasii. Adeemsa duula filannoo kana keessatti qoodni kameeyyiin yookiis piroofeshinaaliin abbootiin qabeenyaa deeggartootni fi diyaaspooraan akkamitti ilaalamaa kan jedhu irratti yoo nu deebiste baay'ee nutti tola. Jaalaananiif nayyaalaa ammasitti galatoo ulfaadha. Tarii jaalaanaanis yoo deebi'uu dhabde gaafilee ishiif ta'an san irrattis waa jechuu dandeenya jechuudha. Boodarra uummanni yoo achirratti deebii barbaada ta'e irratti waa jechuun nama danda'ama. Egaa adeemsa filannoo kana keessatti chaalenjii jiru irra deddeebi'ee kaaseen jira. Gumaachi abbootiin qabeenyaa professionals diasporaan godhan maal fakkaata ka jedhu gaggabaabsituman isinii ibsa. Koree ijaarree jirra waan kana
hamma dandeenyetti deemuuf koree adda addaa ijaarree jira sadarkaa adda addaatti. Akka Oromiyaatti kan diyaaspooraa irratti hojjetu, kan magaalaa Finfinnee irratti hojjetu akkasitti caccabsine akka adda addaatti koree hedduu ijaarree koree fandiraayizingii kanarratti sochii guddaa goonee garuu wanti milkoofne tokko illee hin jiru jechuudha. Keessattuu abbootii qabeenyaa ilaallatee abbootiin qabeenyaa adda bilisummaa Oromootti dumbulloo cabduu tokko kennuuf qophii miti. Kana baay'ee yaallee baay'ee argineerra. Kun maaliif ta'e yaa mootummaan ni sodaachisa sirriidha. Mootummaan akkaawuntii isaanii akka malee akka hordofu beekamaadha. Garuu sun ta'e osoo jiru mootummaa waan sodaataniif qofa jennee too salphisnee waan kana keenya bira darbuun immoo sirrii hin ta'u jechuudha. Maaliif namni yaadni isaa qalbiin isaa nu bira jira osoo ta'e akka itti waa godhan hin dhibu. So conclusion ani personally irra ga'ee warri kun abbootiin qabeenyaa kun yaadumaan nu bira hin jiranii jedhetti namana jechuudha. Kanaaf kana of gaafachuu qabna. Maali gama keenyanis hanqinni jiru sabboonummaa Oromoo kanarratti akkaataan itti hojjenne adeemsa qabsoo Oromoo kanarratti maali rakkoo maaltu mudateeti abbootiin qabeenyaa akkamitti waan guddaa mul'ata guddaa akeeka guddaa sabaaf dhalootaaf biyyaaf ta'u kana cinaa akkamitti dhaabbachuu dhaban kan jedhu kuni gaafii guddaa nuti ta'uu qaba. Kun assaayimentii keenya hundaa kan irratti illee hojjechuu qabnu jechuudha. Maaliif yoo garaan fagaate malee karaan hin fagaatu jedha Oromooni. Namni yaadan nu bira jira yoo ta'e akkaataan itti nu gargaaruu danda'u akka baay'een ni jiraata. Kanaaf abbootiin qabeenya keenya dadhabina guddaatu jira. Almost karaa saniin waa tokko wanti akka jaarmiyaatti arganne homtuu hin jiru zeeroodha jechuu dandeenya. Akka sila isinii kaase paartoleen biraa warra akka Izeemaa, Ihaappaa humna namaallee baay'ee mobilaayiz godhan. For that matter Ihaappaan Oromiyaa keessatti dabalatee ABO Haafuutii PP caala dhiyeessee ture nama jechuudha. So rejistireeshinii kaandideetii guyyoota muraasa fi bilisiginnaan kan dheeressee fi shookdi ta'ani. Yeroo Ihaappaan even mootummaa caala Oromiyaa keessatti kaandideetii dhiyeeffatu baay'ee shookdi ta'aniit irra deebi'anii korrekshinii tokko tokko godhanii jechuudha. At least kaandideeta dhiyeeffachuutti galanii jechuudha. So baay'ee wal ijaalanii jiru. Kun immoo waan biraa miti. Faayinaansiidha jechuudha. Kun eessaa dhufa? Abbootii qabeenyaa isaanii irraa dhufa. Abbootiin qabeenya isaanii kan keessa jiranis kan ala jiranis karaa wayyaa jalaatiin baay'ee akka warra kana wajjin jiran mootummaan illee yaaddoo guddaa akka irraa qabu paartii kanarraa hubanne jechuudha irraan kan ka'e. Izeeman illee akkasi. Yaappataansee akka mormitootatti Oromiyaa keessatti dabalatee kaadhimamtoota baay'ee kan dhiyeeffate Izeemadha. Tokkoon Oromoon qaaneffachuu qaba jechuudha. Paartoleen kun Oromoo caala naannoo Oromiyaa keessatti kaadhimamtoota dhiyeeffachuu danda'u isaanii gama tokkoon nuuf qaanidha. Kun egaa gama keenyaan tumsa abbootii qabeenyaan jiru. Gama saniin garuu riisorsiin guddaan sochiin guddaan akka godhamaa jiru waan arginu ni qabna. Professionals laalchisee dhuguma biyya kana keessatti nama tokkotu akka carraa dhiyoodhuma kana laaqana naaf feeree oduma haasofnu rakkoo biyya kanaa waa'ee biyya kana keessatti riivolushiniin ka'uu kanarratti osuma haasofnu yaada tokko natti kaaseeti yaadni natti kaase amma tokko impress na godhe. Biyya kana keessatti yeroo baay'ee riivolushiniin kan ka'uu fi namni jireenya gadii jiraatu the lower levels warri jiranii akka malee waan miidhamanii fi warra santuu warraaqsa kana belbelchaa. Amma biyya kana keessatti namni kophee haxoofu tokko 20,000 sanii ol ji'a keessatti ni argata. Hojii xixiqqoo hojii humnaa waan argeen namoonni hojjetan kun horii guddaa argatu. Warri kun immoo gareedhaan galu. 3, 4, 5 ta'anii galu. Mana waliin kireeffatu. Rilaatiivili jireenya gaarii jiraatu dhuguma immoo. Namni kophee haxaa'u tokko doktora tokko caala ni jiraata biyya kana keessatti. Inkaamiidhaan jechuudha walitti nuuf. So professionaloonni rakkoon isaanii mindaan isaanii fiksidiidha. Baay'ee isaaniitiif dhugaa dubbachuuf karaa manaayyuu hin taatu jechuudha. Rakkoo keessa jira. Qaamni kun immoo professionals qaamni ta'e kun mootummaa irratti hirkatee waan jiraatuuf mootummaa irratti carraan inni finciluu dhiphaadha. Warri immoo abbootiin qabeenyaa gubbaa jiran waan hunda sirna irratti hirkatanii qabeenya isaanii waan tikfataniif isaan amma danda'anitti sirna kana numaayyuu tiksuutti deemu. So haalli siyaasa biyya kana keessaa kompileeksidha. Haaluma kana keessattuu ta'ee haga tokko namoonni nu utubuuf yaalan warra professionals jennu kana jechuudha. Waanuma xiqqoo hin qabanii
Innummaanuu garuu kana waan jedhamu miti jechuudha. Waan madaala kaasu miti jechuudha. Maybe yookaan 100 200 fa'aa akkas yoo ta'e jechuudha. Waan hiika qabu miti. Garuu immoo at least hamma ta'e miseensotaa fi warra kanatu gumaacha tokko godhe jechuudha. Kabiraa diyaasporaadha. Karaa diyaasporaadhaan kunis hamma ta'e wanta gammaa socho'enne kunuyyuu waan diyaasporaarraa argameen jechuudha. Akkuma sila isiniin jedhe nuti kaadhimamtoota muraasa waan galmeessineef qarshiin nuti argannes baay'ee xiqqoodha. Even dhaqanii miseensonni keenya dhaqanii galmaanii deebi'uuf gara birrii 200,000 akkas liqaadhaan dabalame jechuudha waan boorda filannoo keenya. Dhaqanii galmaanii dhufuuf jechuudha waan biraafuuti. Achi dhaqanii siree qabatanii nyaatanii bulanii guyyaa tokko guyyaa lama deebi'anii finfinneetti dhufuuf hin taane jechuudha waan boordi filannoo nuuf kenne sun. So haga tokko diyaasporarraa kunis dhugaa dubbachuuf insignificant maaliif Oromoo hagamtu jiraata biyya alaa kana keessa. Miseensa adda bilisummaa Oromoo hagamtu jiraata biyya alaa kana keessa yoo jenne lakkoofsa uummata keenyaa ala jiruu fi waan nuti arganne almost zeeroo jechuun numa danda'ama jechuudha. Kanarraa kan ka'edha waan ittiin sochoonu konkolaataa waan ittiin kireeffannu dhabneet dhaabni deebi'ee miseensotuma ofii irratti warra gumii shanii irratti warra gumii sabaa irratti qondaalota irratti opshiniitu dhibe jechuudha. So wanti gama kanaan jiru it is very shocking. Kanaaf baay'ee itti yaaduu nu barbaachisa. Faayinaansiin hin jiru taanaan waa tokko hojjechuun hin danda'amu jechuudha. Kanaaf hojiin amma hojjetame kuni baay'ee hojiin dhaadheffame baay'ee hojiin jaallatame kuni miidiyaa waan effectively itti fayyadamneef malee keessi keenya duwwaadha jechuun barbaade. So akkanumatti nu hubattu still harka qullaa jechuudha. Waan amma filannootti deemaa jirru kan akkasiniin jedhe 5 cent osoo harkaan qabaatiin filannoo kanatti deemaa jirra jechuudha. So dhugaan jiru kana wanti qabatamaan jiru kanuman jechuu barbaada asirratti gabaabsi. Baay'ee jaallamni gaaffiidhuma jaalaananiin siif dhiyeessa adeemsaan gaammaatti bu'aa akkamii sochii fi hirmaannaan keessan uummata biratti dhiibbaa akkamii kan jedhu irratti yoo dhaggeeffattoota keenyaaf nu ibsite baay'ee nutti tola ulfaadhuma. Guddanaa galatooma amma nagaa'am sagaluun koo. Hin naga'ama jaallamni ulfaadhu. Egaan adda bilisummaa Oromoo sochii bal'aa ji'oota 3 darban kana keessatti maal milkeeffate isa jedhutti sirnaan hubachuu nu barbaachisa. Dhiibbaa akkamii uumne sochii kana keessa erga gallee isa jedhu kana sirriitti nama hubachiisuun baay'ee barbaachisaadha. Adda bilisummaa Oromoo akkuma kana dura wal hubachiisaa turre taargeetiinsaa imaammata qabu, karoora uummata Oromootiif qabu, fedhii bilisummaa fi mirga murteeffannaa sabichi qabu sana kaayyoo sana sirnaan uummanni kun akka hubatu irratti hojjechuu ture jechuudha. Guyyaa jalqabaatee kaafnee hanga ammaatti wanti nuti irratti hojjenne yoo jiraata kanadha. Wanti nuti baay'eetti milkoofne irra jenne yaannus akeeka keenya, karoora keenya, kaayyoo uummata keenyaa sana kan qabsoon keenya waggaa 50 baatee ture kana bal'inaan uummata keenyatti hiree dubbachuu arganneerra isa kana baay'ee dhimma itti baaneerra jechuudha. Akkuma erga duraan adda bilisummaa Oromoo filannoo marsaa 7ffaa irratti in hirmaata gaafa jedhamu konviizinii adda addaatu ka'aa ture. Konviizinii ka'aa ture kana keessa amaamotuma ta'uu fedha warra mootummaatiif beekamtii kennuudha malee bu'aa maalii qaba, bu'aa maalii buusu, ofii isaaniitiyyuu hidhamanii jiru, ofii isaaniitiyyuu luugamanii jiru, waa gochuu hin danda'ani kan jedhamu ture jechuudha. Akkataatti perception isa jedhu kan hubannoon kun nuuf qormaa ture. Hubannoo namni keenya qabu. Walumaa galatti immoo abdii kutannaan uummata keenya keessa ture. Ofiiyyuu dhumaa jirraa karaa filannoo maaltu jijjiirama jedhanii uummanni keenya filannoo kanarraa mi'aawaan filannoo jedhu kanarraa iyyuu abdii kutachuun karaa haasa'uu qofaadhaan karaa nagaa qofaadhaan homtuun jijjiiramu jedhanii miira dukkanaa tokko keessa galuun baay'ee mul'ataa ture jechuudha. Nuti burjaajii kana cabsuu dandeenya jira. Sababni isaa nuti yoo xiqqaate mirgi kee kanadha. Ati akkasi mirgi kee kana yoo goote karaa kana yoo deemte
ifni siif ta'a. Karaa kana yoo deemte alla yaabuu dandeessa jennee uummata keenyatti karaa sirrii himuu dandeenya jirra jechuudha. Uummanni keenyas immoo anidaa namni naa dubbatu jira, qaamni naa dubbatu jira, qaamni madaa kiyya naa fayyisu jira, qaamni miira kiyya naa dubbatu jira jedhee yeroo inni itti deebi'ee isa duraan abdii kutannaa kee ture sana isa duraan miira hamaa kee ture sana deebi'ee akka inni yoo xiqqaate qalbiidhaan akka inni bayyaannatu gochuu dandeenya jirra jechuudha. Inni kun qabsoo mataa keessatti baay'ee murteessaadha. Dhaabni tokko yoo xiqqaate hawaasa falmuuf sana hawaasa dhaabbatuuf sana haamlee isaa eeguu jajjabeessuu fi kallattii itti agarsiisuu danda'utu irra jiraata. Nuti immoo kallattii kana agarsiisuu dandeenya jira jechuudha hangammaatti. Kallattii keenya kana nuti agarsiifne kanarra sabni keenya wal ijaaree hin deemuun hojii biraati. Garuu nuti agarsiisuu dandeenya jirra. Uummanni keenyas immoo abdii guddaa nurra kaawwachuu jira jechuudha. Lammaffaan dhaabni kun dhaabuma maanguddoon oofanidha. Homaa dargaggoonni jala hin jiranii. Homaa dhaloonni iyyuudha fudhatee deemuu hin jiru kan jedhamu ture. Nuti Oromiyaa guutummaa Oromiyaa irratti yeroo dorgomsiifnu kaadhimamtoonni adda bilisummaa Oromoo bakka bu'anii dorgoman kun baay'een isaanii dargaggoota ta'anii argaman. Kanneen miidiyaatti bahanii akeeka dhaaba kanaa sagalee guddaadhaan, murannoo guddaadhaan, beekumsa guddaadhaan fuulduratti oofan baay'een isaanii dargaggoota ta'ee argamee jira jechuudha. Kanaafi deebi'ee dogoggorreerra akkaataa nuti abaa'uu hubachaa jirru dogoggoraa jedhamee yeroo itti hawaasni keenya yeroo itti feedbaakii kennutu dhufe jechuudha. Inni sadaffaan imaammata alternative yookiin alternative policy yookiin imaammata filannoo qabu ta'u kan nuti fudhannee uummata keenyaaf dhiyeessine. Namoonni baay'een addi bilisummaa Oromoo akkasitti yaadaa. Addi bilisummaa Oromoo imaammata akkasii tarkaanfachiisaa. Addi bilisummaa Oromoo kaayyoo akkasii qabaa jedhanii even warrumti mootummaa mataan isaanii warrumti mootummaa keessa jiran iyyuu baay'een isaanii yerootti qofaattis yeroo nu argan karaa adda addaatti yerootti nu qunnamanii yeroo isaatti ibsantu dhufee jira jechuudha. Dhiibbaa akkasii uumtuu isin jedhaniifaa yerootti baay'ee impress ta'antu jira jechuudha. Inni kun warra mootummaa qofatu hin taane hawaasni bal'aan kanillee qabsoo keenya hadheeffatullee kanillee qabsoo kanarraa yaaddoo qabu turellee walumaa galatti yaanni duraan nuti filannootti hin naatiin ilaalcha isaan adda bilisummaa Oromootiif qabanii fi erga nuti immoo dhiyaannee yaada keenya ibsachuu dandeenye, imaammata keenya ibsachuu dandeenye, booldi taanee argamne even nuti akka mootummaatti iyyuu waltajjii irratti akti goonee konfidensiidhaan akeeka uummata keenyaa, akeeka qabsoo keenyaa, dhugaa saba keenyaa akkaataan itti dubbanneef akkaataan itti nama barsiifne nama hundumaa impress godhee dhiibbaa mataa danda'e sammuu namaa keessa bulchee jira jechuudha. Kanaaf bakka nuti jirrutti, bakka nuti kaampeen gonutti, bakka nuti falmii geggeessinutti yeroo hundumaa gurra uummata keenyaatu nu wajjin jira. Maalan dhaga'a? Eenyurraa maal dhaga'a? Har'a waan irraa maalan hubadha? Maalin baradha jedhamee namni qalbii guutuu akka nu ergisu godhee jira jechuudha. Gaafa biraatiin immoo ilaalchi duraan mootummaa qofaadhaaf amanta ta'uufidha malee maal godhu kan jedhu ture ilaalchi tuffii ture kuni utuu nu ta'es nutis kana caalaa maal goona sadarkaa jedhamutti immoo jijjiirameera jechuudha. Inni kun maanni hojiidhaan nuti murannoodhaan dhugaa uummata keenyaa dubbachuudhaan dhugaa uummata keenyaa barsiisuudhaan injifannoo nuti yoo xiqqaate argannedha jechuudha. Kanaaf hojii hangammaatti hojjenna kana keessatti ilaalcha duraan ture jijjiiruu dandeenyeerraa hubannoo uummata keenyaa cibsuu dandeenyeerraa haamilee uummata keenyaa eeguu dandeenyeerraa akeeka uummanni keenya qabachuuti qabu beekumsa uummanni keenya qabachuuti qabu waa'ee mirga isaa irratti waa'ee dimokiraasii isaa irratti waa'ee bilisummaa isaa irratti ejjennoonni qabachuuti qabu kallattii agarsiisuu dandeenyeerraa ejjennoo keenya firattis diinattis jecha isaaf galuun dubbachuu dandeenya jirra afaan isaaf galuun barsiisuu dandeenya jirra inni kuni bu'aa nuti akka dhaabaatti filannoo kanarraa argannedha jechuudha. Kanatti aanee egaa sagaleen yoo nu kenname uummanni keenya yoo nu file immoo paarlamaa miseensonni keenya kaadhimamtoonni keenya paarlamaa yeroo isaan immoo irra caalaa sagalee uummata keenya dhageessisuudhaan irra caalaa akeeka uummata keenyaa dhageessisuudhaan qabsoon bilisummaa Oromoo yaadni qabsoo bilisummaa Oromoo fuulduratti akka tarkaanfatu gochuudhaatti immoo qooda mataa keenyaa ni baana jechuudha. Hangammaatti olaantummaa guddaa argannee jirra, dhiibbaa guddaa uumnee jirra.
Isa kanatti immoo fayyadamnee isa kana akka bu'uuraatti fayyadamnee gara fuulduraatti immoo kana caalaa jabaannee kana caalaa tokkoofnee kana caalaa immoo irroobnee deemuun immoo nurraa eegama. Miseensota keenya irraa eegama. Deeggartoota keenya irraa eegama. Kanan jechuu barbaada jechuudha. Guddaan galatooma. Baay'ee galatoomii jaallanne gaariitti nuuf ibsite. Kanatti aansee immoo gaaffiidhuma Haanaaniin jaalla Daawwitiin gaafadhaati. Daawwit filannoo kanarraa maal eegdu kan jedhu dubbaadha. Najee jaalna Roobikaa galatoomii filannoo kanarraa maal eegdu ka jedhu I think waan hagammaa ibsinirraa isinummaanuu samaraayis godhatanii waanuma fudhattu jedheta nama maaliifiin waan ifa ta'e numa jira waan hagammaa sobnirraa. Odoo dhugumatti filannoon kun filannoo walaba haqa qabeessa ta'e adda bilisummaa Oromoo shakkiin tokko hin jiru namoota dhiyeeffanne kana numa dabarfanna jechuudha. Garuu haalli qabatamaan jiru kanan agarsiisu tarii amma yoo akkam jabaannee Finfinnee irratti yoo hojjenne hamma ta'e sagalee argachuu carraan isaanuma jira. Kana haala shaggarsiitii dabalatee baay'ee akka malee irratti wal ijaaranii akka malee irratti wal qindeessanii akka nuti immoo achirratti waan gahaan hojjenne actually waan gahaa hojjechuufis riisorsiin nuti qabnu hin jiru waan ta'eef humnuma namaallee argachuun baay'ee ulfaataa ta'e jechuudha. Kanaaf dhuguma dubbachuuf waan eegnu hin jiru jechuudha. Akka bu'aa filannootti waan eegnu hin jiru nuti garuu akka tarsiimoo filannootti waan sila lammiin kaasee waan baay'ee waan filannoo kanarraa buufanne jennee waan amannu waan lafa keenyeetti galle qabna. Sanuma yoo ta'e malee haala qabatamaa amma lafarra jiruun waan deemaa jiru kanarraan yoo kaanitoo yoo madaallu dhugumatti akkasumara wanti nuti eegnu hin jiru. Bu'aan filannoon kun kana nuuf fida jenneetoo wanta amannu hin jiru. Akkuma sila jedhe filannoon kun biyyaafis waan fidu jijjiirama fidu tokko hin qabu. Akka namoonni jedhanis immoo mootummaatiifis leeyitimasii fida jedhee nama nuwani. Leeyitimasii mootummaaf kan fidu yoo filannoon tokko waan guuttachuu malu tokko lama sadii jedhee guuttatee saniif immoo qaamonni adda addaa ragaa bahanii fi uummanni fudhatee credibility fi legitimasiin achirraa madda jechuudha. Tokko uummata sii kenna, lama piroosesii ati keessa dabarte santu sii kenna jechuudha. Kanaaf nuti hafnee dhiifnee nuti hirmaachuun keenya waan dabaluun qabu hafuun keenyas filannoo darbee nuti irraa hafnee sirni kun legitimate miti jedhamee addunyaan balaaleffachuun dhaqna jechuudha. Kanaaf nuti irraa hafnee dhiifnee sirnichi numa deema. Garuu immoo nuti qooda keessaa fudhachuu keenyaan waan baay'ee cabsinee jirra, ergaa baay'ee dabarsinee jirra. Waan baay'ee immoo qindeeffannee jirra. Muuxannoo guddaa irraa argannee jirra. Asirra dhaabbannee hegereetti maal akkamitti yoom calqabnee maal hojjechuu akka qabnu waan baay'ee lessanii irraa baranne ni qabna. Wanti guddaan kanuma wanti nuti irraa eegnu barnootuma irraa fudhannee fi istirateejikaalii immoo ergaa nuti dabarfanne pilaatfoormii kanatti fayyadamnee waan nuti hojjenne sani bu'aan keenya malee bu'aa adda biraa wanti guddaa irraa eegnu hin jiru jechuudha. Akkan sila isiniin jedhe. So harki keenya hidhamaadha. Maaliif riisorsii barbaada waan ta'eef jechuudha. Garuu osoo riisorsiin gahaa jiraate hamma tokko chaalenjii gochuun numa danda'ama ture. San gochuuf immoo humnumatti dhabne dhugaa dubbachuuf dhiphina dirree siyaasaa qofa osoo hin taane nuti ga'umsi keenya kapaasitiin keenya humni keenya iyyuu gahaa miti dorgommii kana keessa qooda fudhachuuf. Kanaaf waan guddaa irraa eegnu hin qabnu jechumaafani gabaabumatti kanuma. Kanatti aansee jaallammii sumaatiin gaaffii dhiyeessaa isaa dhumaa'ee hirmaannaan dubartootaa kaadhimamaa ta'anii dhiyaatan maal fakkaataa hirmaannaan dubartootaa gahaadha jettuu kan jedhu irratti gaafuun jaalaanaan inni ilaallachuu qaba ture dhiifama godhisiin jennaati atumaan gaaffii kanaatti nuuf godhisiin jenne ulfaatu jaallanne waltajjiin kan keeti. Guddaanuu galatooma baay'ee gaaffii baay'ee murteessaadha. Gaaffiin kun hirmaannaan shamarranii siyaasa biyyaa keessatti amma jiru baay'ee sadarkaa baay'ee gadaanaarra jira. Akkuma waliigalaatti kan saba Oromoo qofa miti. Kanuma biyyaa kanuma Afrikaatu baay'ee gadi bu'aadha. Inni kun keessumaa kan biyya keenyaa kun immoo baay'ee sadarkaa yaaddessaarra jira hirmaannaan shamarranii. Sababa adda addaatiin ta'uu danda'a. Inni tokko
yeroo baay'ee haala amma biyyattiin keessa jirtu dubartoonni gara siyaasaatti akka hin dhufne baay'ee gaadi'a, baay'ee gufachiisa. Biyyi waraana keessa jirti, rakkoo adda addaatu jira. Dubartoonni immoo itti gaafatamummaa baay'ee qabu, itti gaafatamummaa akka dhuunfaatti qabu, akka maatiitti qabu, bilisummaa dhiirri qabu kana hin qabanii. Kanaaf ofuma isaaniitti iyyuu jireenyi isaanii baay'ee daangaadha jechuudha. Yeroo akka biyya keenya kana keessatti immoo akka saba Oromoo keessatti immoo yeroo dhufnu wanti kun baay'ee hirmaannaa dubartootaa ni daangessa. Kanaaf adda bilisummaa Oromoo keessattis gaafa amma ilaallu reeshoo dhiiraatii fi shamarranii gaafa wal bira qabnee ilaallu kan shamarranii baay'ee gadi bu'aadha. Inni kun baay'ee nama yaaddessa jechuudha. Haa ta'uutii garuu wanti immoo baay'ee nama ajaa'ibu immoo baay'ee nama ajaa'ibu filannoo amma itti deemnu kana keessatti immoo kaadhimamtoota shamarranii baay'ee energetic ta'an dargaggoota beekumsa qaban uummata isaanii biratti baay'ee jaallataman sadarkaa maatiitti baay'ee fudhatama qaban kutaalee Oromiyaa adda addaarraa dhufanii hirmaachifnee jirra jechuudha. Shamara 11tu hirmaatee jira. Adda bilisummaa Oromoo, reeshoo adda bilisummaa Oromoo, kaadhimamtoota adda bilisummaa Oromoo wajjin wal bira qabne ilaallee persentii 8.5dha. Yoo xiqqaate persentii 25 hin geenye jenneetu dhiibbaa godhaa turre. Haa ta'u malee akka dhaabaatti nuuf milkoofne akka sababootuma jedhe amma kanaan dura jedhe kanarraa kan ka'e jechuudha. Warri dhiyaatan kun garuu baay'ee dhiibbaa guddaa warra uuman warruma akka anaan fa'aa kana jechuudha. Ambishinii guddaa warra qaban kaayyoo qabsoo bilisummaa Oromootti warra baay'ee amanan wareegama mallee akka maatiitti akka dhuunfaatti illee kaffalaa warra turan kun amma akka ayyaantuu bulchaafaa kana jechuudha. Maatiin yoo xiqqaate waggaa 5 darban kana keessa maatii keessa namni 5 nama jalaa wareegameef kanatu jira. Namoota akkasitti koomitii aarsaa guddaa kaffalantu amma immoo waadaa dhaabni itti kenne maana dhaabni itti kenne immoo fudhatanii filannoo kanatti hirmaatanii jiru jechuudha. Lakkoofsi baay'ee xiqqaadha. Garuu warri dhiyaate kun garuu warra inerjii guddaa warra qaban, fedhii guddaa warra qaban, xiiqii guddaa warra qaban, beekumsa guddaa warra qaban qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti sadarkaa adda addaatti gahee isaanii dirqama isaanii bahaa warra ture kana jechuudha. Isaan kun egaa akkaataa kanaan dhiyaatanii jiru jechuudha. Gahaadha jennee yaannu warri dhiyaatan garuu gaaffii uummata keenyaa, fedhii uummata keenyaa deliver gochuu warra danda'an jennee wanta guddaa warra irraa qabnu jechuudha. Asumaan wanta ani baay'ee dhimma kana irratti stress godhee dubbachuu barbaadu inni rakkoon kamiyyuu jiraatu akka sabaatti hirmaannaan shamarranii hirmaannaa dhiiraa walqixa yoo deemuudha dadhabee fail goona. Sababni isaa nuti dhiirrii fi dubarri persentiin keenya waluma qixadha. Persentii 50-50dha. Yoo yeroo tokko wal darbuu danda'a persentii tokkoon. Garuu yuunivarsaalii yoo fudhanne ilaallee lakkoofsi baay'ina dubartootaatii fi baay'ina dhiiraa kan saba tokko walumatti siqa. Akka durii dhiirri qofti doominaanti ta'ee poolitikaa keessatti hirmaatee shamarran immoo saboordineet ta'anii poolitikaa keessaa moggeeffamanii deemanii bu'aan argamu hin jiru. Kanaaf hirmaannaa dubartootaa baay'inaan fi gahumsaan qualitative and with quality dabaluun baay'ee murteessaa ta'a jechuudha. Kanaaf immoo keessumaa amma karaan jaarmaan dubartootaaf daa'immanii adda bilisummaa Oromoo kan ala jiru. Oromoo Sisterhood jettanii kan isin eegaltan sochii isin eegaltan gochuudhaan shamarran gara gaaffii saba isaanii baatanii akka bahan hooggantoonni shamarran hooggantoonni gurguddoon abdiin irra kaa'amu kan bor hayyoolee dhaaba kanaa ta'uu danda'an kan bor qabsoo saba kanaa fuudhanii fuulduratti deemuu danda'an akka bahanii fi bal'ina irratti hojjechuu baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Piroojeektii dheeraa ta'us irra jiraata jechuudha. Isa kan akka asaayimentiitti strictly fudhattanii hojii adda bilisummaa Oromoo gara fuulduraatti hojjetu kana keessatti qooda keessan bahuun baay'ee barbaachisaadha. Hirmaannaa shamarranii lakkoofsaanis gahumsaanis dabaluudhaan
jaarmaa keenya keessatti qooda guddaa akka isaan bahan hooggantoonni gurguddaan akka isaan bahanii gochuun baay'ee nurraa eegama jechuudha. Kana jechuu barbaada baay'ee na galatoomaa ulfaadha. Baay'ee galatoomsiin jenna jaallammii ulfaadhu baay'ee si galateeffannaa. Hayyee kanatti jechuu barbaannu yaada qabaatayyoo jiraatee dhaggeeffattoota kanaaf waan dhaamtayyoo jiraatee daqiiqaa tokko isinii kennaa siifis jaalla daawwitiifis waan dhaggeeffattoota keenyaan jechuu fi dhaammachuu barbaaddayyoo jiraate sanaan booda namoota irraa gaaffii yoo qabaatan nama 2-3 kan caalirraa gaaffii daqiiqaa tokko fudhanneetiin irratti deebinuu kennitu isiniin jenna gaggabaabsineetuma sa'aatiin keenyas baay'ee deemeera baay'ee dhiifama isin gaafannaa. Hayyee akkas yoo goote nutti tolaa waan dhaammattayyoo jiraate daqiiqaa tokko wal duraa duubaan isinii kenneera fudhadhaa. Guddaan nu galatoomaa. Egaan akkuma beekamu adda bilisummaa Oromoo haala baay'ee rakkisaa ta'e kana keessattidha kan inni qabsoo kana gaggeessaa jiru. Chaalenjii baay'een akka nu fuuldura jiru hundumti keessan hubattaniitu daawwatis baay'inaan ibsee waan jiruuf isa irra hin deebi'u. Laphee guutuudhaan akka isin dhaaba kanaa wajjin taatan rakkoo dhaaba kanaa mudatu biratti akka isin hirmaattan sagalee dhaaba kanaa akka isin taatan sagalee uummata kanaa akka isin taatan akka imaanaatti nutti dhaammadhaa jechuudha. Sababni isaa adda bilisummaa Oromoo yeroo qabsoo kana geggeessu namoonni dhaaba kana keessatti gumaacha godhaa jiran baay'een isaanii beekumsa isaanii yeroo isaanii waan qaban hundumaa lubbuu isaanii dabalatee aarsaa goonidha kan isaan qabsoo kana geggeessaa turan. Waggootuma darban kana keessallee namoota akka Mo'iboon Baqqalaa, namoota akka Battee Urgeessaa, namoota akka Kunoo Galaanaa, Mallasee, namoota jedhaman ijoollee dargaggoota qabsoo kana fuudhanii iddoo guddaadhaan sadarkaa guddaadhaan gahuu danda'an itti wareegne. Karaa nagaa qabsoofna gaafa jennu wareegamni hin jiru jechuu miti. Namoota gurguddaa itti wareegaadha kan nuti jirru. Kanaaf wareegama kana keessatti immoo dhaabni kun chaalenjii kana utuu harkaan kennatiin qabsoo imaanaa sabaaf seene waadaa sabaaf seene baatee fuulduratti deemaa jira. Isa kana hubachuudhaan karaa isin danda'ame hundumaatiin waan isin danda'ame hundumaatiin dhaaba kana tin'isaa, dhaaba kana gargaaraa, dhaaba kanarraa abdii kaawwadhaa. Dhaabni kun uummata Oromootiif dhugaa uummata Oromoo baatee jira. Abaa'oon dhugaa Oromooti. Dhugaan Oromoo abaa'oo harka jirti. Isa kana hubattanii dhaaba kana akkasiin gargaartan waamicha isinii godha. Kanumaan dhaammadhaa guddaan galatooma. Baay'ee galatoomii jaallammii jaal daawwitaatis achumarraan fudhadhu sii kenneera maayikii ulfaadhu. Toleen waanuma gabaabduun jedha. Jaarmiyaan dhimma dubartootaa kun waan akkasii kana nu qopheesse. Waan keessa baane waan keessa jiru nurraa dhaga'uuf carraa kana nu kennu keessaniinuu dura isinuu galata guddaa qabdu. Kun silaa jaarmiyaa akkasii hedduu osoo qabaanne jaarmiyaaleen maqaa Oromoo dhaatan hedduutu jiru biyya kana keessas. Silaa hundi isaanii ka siyaasaa ta'anii ka civic society ta'anii waan akkasii qopheessanii maali wanti deemaa jiru kun jedhanii osoo aadaan akkasii jiraate wal hubanna. Osoo wal hubanne immoo walti isnaa wal deeggarraa. Kanaaf initiatiiviin isin fudhattan guddaadhaa. Riilee guddaa isinitti goonnee jabaadhaa. Hirmaannaa dubartootatis isintu guddisuu danda'a. Kun waanuma har'aatiin illee amma Hanaan maaliif hirmaachuu dhabde? Hanaan waayifaayi hin qabdu jechuudha manaa gabaabumatti. Waayifaayiin immoo meeqa birrii biyya kanaatti 10,000 bir $62 jechuudha. Hamma kanaa jechuudha chaalenjiin nuti keessa jirru kanatu ibsa. Sila maal eegdu filannoo irraa jennaa filannoo irraa homaan eegnuun isiniin jedhe. Maaliifiin waan qabatamaa dhaggeessan miti. Amma kaadhimamtoota gara 128 qabna natti fakkaata. Kaadhimamtoota kana keessaa waan hunda harkaa qabna daataa. Bakka bu'oota yookaan wakiilota 9 fi ammoo taajjabdoota buufata filannoo san keessa barbaachisu haga ammaatti namni guutee dhiyeeffatee yoo jiraate ana qofa jechuudha. Kanaayyuu ijoollee yuunivarsiitii mobilaayiz gochuu waan hin danda'eef.
Kanuma immoo raawwachiisuuf akkas sila isiniin jedhee dumbulloo cabduun tokko hin jirtu jechuudha. So kanarratti yoo xiqqaate warri har'a asitti argamtan kun waan at least buufata filannoo tokko lama irratti waan ittiin gaggeessuu dandeenyu yoo nu kennitan waan salphaan ta'u jechuudha. Maalifiin yaadattoo ta'ee adda bilisummaa Oromoo snap elekshinii bara 1992 Finfinnee irratti gaggeeffamee ture. Adda bilisummaa Oromoo chaartara keessaa akka dhiibamu kan godhamee fi itti baha snap elekshinii bara 1992 san jechuudha. Achi keessatti adda bilisummaa Oromoo harka 72 injifate jechuudha. Eegasii ABO'n akka dhiibamee ba'u kan godhame jechuudha. Akka jennu miti jechuudha. Oromoon kun waan Amaariffa dubbateef osoo hin taane inuma jira Oromoon magaalaa kana keessa garuu nuti irratti hojjechuu qaba jechuudha. Kanaaf amma ijoolleen anaan bakka bu'anii waan kana hojjechaa jiran ijoollee Finfinneeti. Waltajjii keenya afaan Amaariffaatiin gaggeeffannaa afaan hin beekanii koomitmentii qabu. Namni afaan beeku nama 9 keessaa nama 3 moo akkas jechuudha. So ijoollee dargaggoo kanaaf barattoota yuunivarsiitii waan qindeessafan argadhe namni nama 2 qofa buufata filannoo 70 wayi namni qabu nama 2 qofa qopheeffatetu jira. So haala kana keessa jirra. Kanaaf homaan eegnu kana isiniin jedhe dhugaa jirutu kana. Ammoo namoonni akka tokko carraaqan. Shuur ta'e kana isinitti immoo namni guutummaan guutuutti dhiyeeffate hin jiru anaan alatti jechuudha. Garuu haga tokko immoo nama 50 nama 40 ijoolleen dhiyeeffatan jiru. Kan immoo osoo gama keessanii sappoortiin xiqqoon jiraate guyyaa 7 qabna kana booda guyyaa 7 san keessatti waan dandeessan yoo gootan at least namni tokko 2-3 yoo carraa argate irratti hojjennee galuu danda'e borus uummata kanaaf sagalee ta'uu danda'a. So yeroo gabaabduu kana keessatti waan nu gochuu dandeessan yoo jiraate carraa kanaan isinitti dhaammadhaa. Riilii galatoomaa thank you fayyaa horaa bulaa gama keessaniin immoo gaafiin yoo jiraate deebiitti isin ilaachuuf qophiidha jechuudha mana keessa. Hayyee jaallaa daawwiti galateeffannaa ulfaadhuu akkas